Dhuga hayyuu jechaan maal jechuudha? Hayyuu jechaan abaluun profeesara, abaluun doktora gaafam waan Oromoo baratee waan Oromoo irratti hubate warra waan Oromoo irratti durii farma hedduu quuqama qabu profeesaraa fi doktoraas ni beeyna. Qabsoo tanarratti dhagaa darbaa ture qabsoo tana akka isin fuulduran deemnee sirna kanaaf jala qabuudhaaf warra hojjetaa tures ni beeyna. Kana hundaafuu profeesara doktora jechuun nama saba fiitii quuqama qabu. Nama saba fiitii quuqama hin qabne doktorummaan isaa waa takka bu'aan inni saba kanaa qabu hin jiru. Ka saba kana laamsheessu yoo inni san qabaate waa takka Oromoodhaan qabu. Abaluun hayyu, abaluun intalaa siyaasaati, abaluun maarre ja'anii waa kan taane jala fiiguun hoggumeeqa dogoggora keessa nayti qabsoo tanaas. Qabsoo keessa ta'anii qabsoo nyaachaa turani. Ala ta'aniiti qabsoo tan akka ummanni Oromoo waan isaatti hin dirmanneef laamsheessaa turan. Warreen kun dhaabbachuu qaban. Miidhaan saba kana karaa dhaabbachuu dide hanga irraatti bakka biraa irraa hin dhufne warruma Oromoo ifiin jiru. Kana yeroo hundaa'u alagaan erkattee alagaan isaan kana meeshaa godhatte Oromoodhaan itti laamsheessaa as geesse. Hanurraa dhaabbatanii sabni kun takka hafuuraa baafatu. Waraana tokkicha qabnu kana Oromoo jabeeffadha. Namni humna hin qabne gutakkallee namaa miti. Tuffatamaadha gadi galoo. Nama hundaatu qabeenya isaa lafa isaa saama. Arraantana Soomaaliin teessee heera nu baafattee harka ol qabdee murteessitee lafa Oromoodha. Qaanyii addunyaa tanaa jirame tatararra caaltu. Odoo jirruu odoon dhabamin nu dhabamsiisan. Akkan nu godhe eenyu? Warra afaan Oromoo dubbatu gaa Oromoodha biyya bulchaa siin jaan mootummaa Oromiyaa siin jaan. Talafa Oromoo nama hirtee fixxu. Ta ummata Oromoo lafarraa buqqaaftu. Ta ummata kana hiraarsitu. Kana jala taa'aniiti Oromoo biyya bulchaa silaa agartee qawween tun hin jiraanne biitii tun akkanatti taatu siin jaa garii. Akkuma reefuu hireenje doktoraa fi xiinxalaa siyaasaa faayaniif sirna kana tiisinaa jedhan akkan jiine namoota qofa yoo ciikaafne malee. Dhiiroo sirni kun yoo jiraate Oromoo bu'aa qaba. Wallaahi hangi sirni kun jiru Oromoon nagaan argattu. Eenyurra ijaarame? Oromoo irra ijaarame. Oromoo balleessuu irra ijaarame. Qabeenya Oromoo irra ijaarame. Akka Oromoon irraa qabeenya isaarraa alagaa taate alagaan ammoo qabeenya isaarratti abbaa taate Oromoo tuffattu. Kaan amma argame kanaas qabsoo dhiigaa fide wareegama qaalii tahafte tanaas irra ciccilee bakkaan ni geenya jabaadha. Yeroo hunda gandaa fi kutaa fi amantii keessaa baha akka saba Oromootti yaada. Waliin dhaabbadha. Yoo humna taane qofa tuffii jalaa baana. Yoo humna hin taane immoo booyuma. Har'a kana kafide asii ummata hiriira baasise maali? Oromoo hiisisaa jiru warra duraan rafu. Asii dachee Oromoo achi mureetii fi innumaan Somaalii way akkana gooti kaate. Jabina qabsoon itti jabaatte kana firraa wanni godhuudhaaf bakka hundaan ajandaa nuu baasa. Jabaadha keessaa woboon ummata hiriira bahaa jiru kana. Akka jarri kun miidhaa irraan hin geenye bakka hunda cinaa dhaabbadhaa qabsoofis gargaarsa. Bakka hundatti miidhaa sabni miidhamu hoggaa uummanni hiriira bahee cafaqanii mana galchanii uummata kaanidhaan. Isaan cinaa jiraadha. Qabsoon guddoon takka hoggaa uummanni cinaa namaa sossoohees. Isaan cinaa dhaabbatanii ha isaan miidhu irraa dhorku hoggaa san uummanni nagaani waan silaa barbaadu geggeeffachaa deema. Kanaaf jabaadhaa bakka jirtan cin isiniin jaati. Galatooma teessoo deemaa jirtu tanaas quba qabnaa warri dhaqoos ni dhaqa. Kan dhayinnes bakka jirutti yaada gaarii waan danda'u
gumaachuus bakka hunda jala deemee hordofuunis qabsoodha. Jabaadhaan siniin jaate Oromoo iftahaa jiraadha. Ma iftahee jiraateetu haqa fi falmata. Miila keessanis bakka takka dhaabaa bakka lamaan dhaabbina Itoophiyaa fi Oromiyaa bakka lama jidduun deemina. Itoophiyaan Oromoodhaaf summi. Oromoodhaaf takka bu'aan isiin fiddu hin jirtu. Isiinis nun beeytu nutilleen isiin beeynu. Isaan immoo dirqiin nu fudhachiisu barbaadan nu fudhachiisanii harkaa baanee as geenye har'a barreemi hangana waan hafe hatti guttannuu hin jaati. Jabaadhaa injifannoon koo uummata Oromooti. Gaaf tokko Oromoon abbaa biyyaan itaatii galatooma. Jirra jirture dubbadhaa ka hayyaa saba hedduu galatoomi akka ajaa'ibaatti injifataa jira Oromoon dhugaa yeroo gaarii keessa jirra. Dhaloonni kun dhaloota akka barbaadan harka micciiran miti sana bira darbineerra. Kun nama gammachiisa ulfaadhaa hayyaa saba. Warri barri ni jirta Daraartuu faan. Eeyyen jirra jaalakoon jirra. Dubbadhoo yaa miidhagaan jira immoo as keessan jiru miti. Miidhagaa naa bilbili si bilbileetan ture kaleessa hin kaasne bilbila kee. Yoo dhagaa jiraatte jedheetan barreessuu hin dandeenye biyya namaan jira karaarra hin jira diraayivii godhaa barreessuun illee nama rakkisa dheetan. Ulfaadhaa galanni keessan bilisummaa yaa ta'u harka fuune yoo jenne jaal dambalii isinis baga dhuftanii namoonni haaraa dhuftan mee as jala jirtan yaada keessan kennadhaatii carraa sorii faalaanuu namoonni jala argataa jiranis ni jiranii. Kanaafi mee namoonni dura jirtan TKM isinis gaafii qabdannatti fakkaatee jaal hireenis as jiranii mee yaada keessan ibsadhaa maakii banadhaati. Ayyee galatooma maatiin keessanis dhiifama wajjin jaala koomee isin haga jalqabini maalidha namoonni hedduun as jalatti dhageeffataa waan jiranis gaafii keessan kana namoota biraatiifis gaafii ta'uu waan maluuf ni ta'aasi. Pirogiraamii kun qophiin kun amma kaluma kanatti waan ta'aa jiruu fi akka dhaqqabatanii irratti hirmaatan achumaan namoota kana dhageeffataa jiran kan guutuu addunyaarra jiran Oromoo kan ta'aniifis achumaan dhaamsanuuf dhaamaa fi gaafii kanas gaafii hundaanuu godhaa jaal hireenis as jiranii jechumaa fi ulfaadhaa. ayyee galatoomi anillee akka keessaa nan barreessee fi hawaasitti akkuma beektu namoonni biyya fagoo jirru kun haaluma miidiyaa adda addaa irraatiinis namoota dudubbisnus inni dhugaas inni saamuu fiigus warma keessa jira. Yeroo baay'ee miidiyaa kanatti baay'ee waan ta'aniif guyyaa lamaan tokko mana maatii Daraartuu seeneen guyyaa lamaan tokko haasaa godheen ture jettisi waa'ee maqabsoo kanaatiif yeroo baay'ee miidiyaa kanarratti waa'ee kana dubbatamuudhaaf gammachuun qaba. Akka sabaatti illee wanta nurraa barbaachisu inni kaan achi taa'ee lubbuusaa kennaa jira. Nuti warra jirru maal gochuu qabnaa kan goonu sana immoo karaa kam ta'uu qaba. Adeemsa kana maaliif waggaa dheeraa akka dhuunfaattis akka gareettis hirmaachaa turre qabsoo kanarratti garuu inni kaan kan fudhatee badee jira. Kan sassaabee isa akka buutee waan ta'u jira. Kanaaf wanti nuti hojjennu qabsoo bira gahuu danda'a kan jedhamuun kan itti yaadaa jirru. Kanumaan hiree gaafa inni haasa'u akkas deemaan jira siyaatil deemaan jira gaafa hin jiru namoota isteetiin barreesse sana jalarratti karaa keessaniin namoota amantaa yoo ta'e dubbisuu barbaadna. Ijoollee baay'ee jira namoonni walitti dhiyaannu jira akka dhuunfaattis nuti kan gochaa jiru jira akka gareettis kan gochaa jiru garuu walitti dhufnee karaa kana ogoon immoo irra caalaa bareeda kan jedhu yaade. Kanaaf gaaffiidhaan hireef erge hireen yoo naa deebise isarratti bal'inaan haasofna. Kabiraa wanti akkanii saba tokkotti waan jechuu barbaadu immoo moyyaalee sanarratti haasa'uun barbaada. Inni moyyaalee kan Boorana bichaa lallatu miti Oromoodhaaf ulaadha.
Oromoon bara jireenya isaa guutuu ulaa sana fayyadamaa ture. Qabsoo uummata keenyaaf qabsoo bilisummaa uummata waboodhaaf ulaan sun waan guddaa hojjetaa ture. Amma gaafa dabarsee warra kililii sanaaf dabarsee kenna gaafa jiru cufaa jira. Ulaa sana cufaa jira. Kun koo qabsoo keenya irratti gufuu guddaa ta'aa jira. Annaa imma waan itoo hin taane imma akka sabaatti miidhaa guddaa nurratti geessuu danda'udha. Kana walirratti ilaaluu hin qabnu. Sabni keenya koo bahaa hanga dhiyaa kibbaa makaawaa jiru karaatti hafuura baafachaa turredha waan ta'eef ulaa kanarratti too cal jechuu baanne yeroo tootti kennuu baanne baay'ee natti tola kan jedhudha. Ammaaf yaaduma kanan qabaa. Hiree nan barbaadaa wanti toona dubbisee fayyaa ta'a. Yoo nama gashuu barbaadu ta'e jalataa eeggeffachuu ni danda'a. Yaa sin dubbisa dhiifama barreessitee tallee yoo ta'e dhugaa dubbachuudhaaf biyya tokko gaafa dhaqxu akka haaraa taataa karaarran jira karaattan fookasii godha malee barreeffama keessan dubbisaan turre isa gurrarraatii nanaa sababa ta'ee fi waan ati barreessite hin argine meebii gaafa ni bakkan dhaqu ga'u keessaan ilaalee si deebisuu nan danda'a. Garuu amma waan haasofteerraa waan gargaaruu qabnu qabna. Akkuma keenu badhaa ture waggaa 7 barana miidiyaa irrattan gadi ba'ee Jaal Daawud Ibsaatu waraana kana abbaa gadaatiif Oromootti kenneera gaafa isaan jedhanii Oromoon isaanitti kennan kun anaa jedheetan sooshaal miidiyaa irratti haasa'aa ture. Akkuma kanatu haasofnu ijoolleen maaliif hin ijaaramnu akkas taanaan jennee namni tokko nama 2 ta'ee namni 2 nama 3 nama 5 nama 10 taane hamma 2022 booda maal sayyuu darbee amma namoonni hidhaman mana hidhaatii ba'anitti gurmuun tokko ijaaramnee gurmuun sun immoo gurmuu task force'itti dabalamnee waraana kana deeggarraa turre jechuudha. Karaa dhuunfaatiin gargaaruun namoonni gargaaraa turan jiru. Amma garuu waraanni bilisummaa Oromoo ABO'n burjaajiitu jira ala kana. Warri waggaa dheeraadhaaf maqaa waraana kanaatiin ATM'n bakka hidhattee maallaqa baafattu godhanii maqaa waraana kanaatiin fayyadamaa turan baay'eetu turan. Warri kuni namni isaan to'atu hin jiru. Namarraa maallaqa guuru. Waraanaaf 10,000 yoo guuran meebii 2,000 gaditti darbatu ta'a. Akka kana ture duraan. Waraanni bilisummaa Oromoo walitti dhufee nuti nama jaarmeyaa alatti jaarrannu kana to'atu achi biyya keessa teenyee to'annaa. Isinii waan gootan koree jaarrattanii waan walitti qabdan waan walitti dhufeenya keessan kana kan to'atu ABO isa biyya keessa jiru nuun jedhan. Yeroo sana gammannee task force'ii keessa warri jirrus gaafa waamichi kun nu qaqqabu dhandhee jaarmeyaa ABO'tti makamne. Jaarmeyaa ABO kana kan hoogganu Jaal Qajeelaa Siraaj jedhama dirree waraanaa taa'ee nu hoogganaa jechuudha. Koreen isa jalatti ijaaramnee gargaarsas nama ijaaruus fira waraanni kun akka fira argatu gochuudhaafis koree ijaaramnee isaan jalatti hojjenna. Yoo Washington DC teenyee daalaara 10,000 walitti qabne nu gidduu taa'ee zuumii irraan kan to'atu akka maallaqi kee kiisii kee keessaa ba'een arraata biyyoolessaa irratti beeksifnaa jechuudha. So amma maqaa jaarmeyaa kana jalatti ijaaramuutiin akka barbaadan burjaajessuun hafeera. Garuu sana warri fudhachuun barbaanne to'atamuu warri hin barbaanne jiru har'allee. Amma bakka naan jiru kana Seyaatilitti uummanni Oromoo walitti qabamee torban Oromooti akkuma sila jedhe irbaata booboo warri jedhan ijaarsaan Daawud Ibsaa wajjin warri jiran. Garuu immoo irbaata booboo jedhanii maqaa dhahatanii gaafa 31 gaafa nuti irbaata booboo ennee nama waamnu isaanis irbaata booboo jedhanii nama waamu. Woboodhaa wajjin qunnamtii hin qaban. Yoo qabaatan immoo faqqadaa ture faqqadaanis amma kunoo dheengadda galeera kan jedhu odeeffannoon as ba'aa jira. Yaa galeera. Akka dhuunfaatti namoonni waraana qaqqaban jiru. Namoota dhuunfaa. Ati waraanni tokko yoo nama alaa biyya alaa kanaa nama isa gargaaru qabaate tokko immoo nama isa gargaaru hin qabaatu. Kun akka hin taaneef jaarmeyaadhaan ijaaramnee
jaar hoggansi waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa Harraayyuu Dureen isa jalatti jaal qajeelaa Siraaj kan to'atu hoggansi karaa beekuun gargaaraa gaafa jennu hogganamuun barbaadan dirreerra. Kan isaan barbaadan isa baran isa waggaa 20-30-40 guutuu maqaa waraanaatiin waa walitti guuran sana har'as hojjechuu barbaadu. Kanaaf maal fedhu? Hin fedhan to'atamuu. Akka dhuunfaatiin ati meebii waraanan gargaara yoo jette waraanuma muraasa beekta ta'a. Kan immoo dhuunfaadhaan nama dhuunfaatiin isa gargaaru hin beeknetu jira. Waraana wal caalchisuu ta'e sun. Waraana kana dinagdeedhaan wal caalchisuun tokko kophee gaarii uffatee tokko kophee gaarii akkan uffanne ta'uu akka hin taaneef jaarmayaadhaan ijaaramnee gargaarraa jennee wanti nuti walitti qabnu asirra teenyee yeroo walitti qabnu immediately arraata biyyoolessaatu bosona Oromiyaa keessa taa'ee waraana bilisummaa Oromoo bira taa'ee reediyoon arraata biyyoolessaa reediyoon waraanaa sii gabaasaa jechuudha. Sanatu jira. Kanaaf eeyyee namoonni kana keessatti makamuu barbaadan namoota kana beektan warra jaarmayaa kanatti makamee karaa qulqulluu kanaan waraana isaa gargaaruu barbaadu jira yoo jettan nu qunnamtu. Ani yoo gara kootti qunnamtii yookaas kontaaktii namootaa natti ergite ani namanni bakka isaan jiraatan bakka isaan 5-6 ta'anii ijaaramanii maallaqa 100 yoo walitti qaban 100 sun akkamittiin arraati biyyoolessaa bosona qaqqabeera jedhee akka gabaasuuf bakka godhutti ergina malee namni bakka hireen jirutti maallaqa ergu hin jiru. Jaal jireenyaatti namni maallaqa ergu hin jiru. Waraanni kun nama dinagdee to'atuuf qaba. Abbaan dinagdee immoo nama isa to'atu qaba. Isaan sun checks and balanceetu jira. Waraanatti erguu waraanni hammam akka maqaa isaatiin walitti qabame beekaa jechuudha. Kana warra hin barbaannetu jiru. Warri kana qulqullina kanaan isinii wajjin hojjenna jettan kottaa walii wajjin hojjenna. Uummati keenya aara galfachuu qaba. Haati Oromoo boo'uun dhaabbachuu qaba. Kun immoo kan ta'uu danda'u qabsoodhaani. Qabsoo kanatti makamuun dinagdeedhaan utubuun even dandeettii warri qabdan miidiyaa irratti haasa'uu warri dandeessan dippiloomaasii irratti hojjechuu warri dandeessan yoo jaarmayaa jalatti walitti dhuftanii ijaaramtan akkamittiin dirqama fuulaa fuulatti argamuu hin qabdan akkamittiin jaarmayaan isin ijaaree warri waa barreessuu dandeessan barreessitanii warri afaan hiikuu dandeessan afaan hiiktanii arraati biyyoolessaa gaazexeessota qaba gaazexeessota sana gargaaruun hin danda'ama miseensa jaarmayaa baawoo boo yoo taatan. Kanaaf jaarmayaa abaa'uu wobootti makama jaarmayaa abaa'uu woboo karaa qulqulluudhaan waraana isaa utubaa jira kallattii adda addaatiin. Kalaa bara gara biraatiin warri jiran jiru ammayyuu. Akkuma sila jedhe irbaata woboo jedhu garuu woboon beekan. Woboo qabna jechuun isaaniif iyyuu rakkina. Uummannis kana utuu beekuu dhaqee sobamaa jira. Akka dhuunfaatiin sababa wal beekaniif kana godhu jechuudha. Kanarrattidhaan isaan gidduu taa'etan isiniin taasa'an dhaggeeffatu sagalee koo ammas bakka hawaasaa sana gaafa dhaquus na argu maaliif akkas dubbataa maa iccitii keenya baasa jedhanii iji isaanii abidda uffata yeroo baay'ee narratti barreessuu na arrabsuu na sodaachisu an garuu dhugaa itti himuudhaaf yoomiyyuu booddeetti hin deebi'u. Waraana keessan gargaaraa waraana keessan bira dhaabbadhaa karaa jaarmayaa abaa'uu wobootiin. Jaarmayaan abaa'uu woboo karaa qulqulluudhaan waraana isaa utubaa jira. Peenii isin kiisii keessan keessaa baaftan in gabaafama. Akkasuma ta'uun barbaadan warri kaanii kanuman isiniin jedha. Waa'een uummata moyyaalee immoo beekamaadha bara. Kallattiin ittiin waraanni bilisummaa Oromoo uummata isaatii wajjin wal argu beekamaadha. Even Keeniyaa keessa Keeniyaan fira Oromooti. Keeniyaa keessa Oromootu jira. Kanaaf Oromoo Keeniyaa keessa jiruuf Oromoo moyyaalee jiru addaan kutuudhaafi lafa sana lafa Sumaalee gochuu barbaadu. Kun beekamaadha diinatu irratti xiyyeeffatee Oromoo kana faffacaasuutti jira. Maaliif karaan waraanni bilisummaa Oromoo sirriitti itti ijaaramee diina kokkee qabaa jiru karaa sanaani. Fasiliteetiin adda addaa kan inni dhiyaatuuf karaa sanaani. Kanaaf waraana kana dhabamsiisuu humna isaa laamsheessuudhaa fi waan danda'an isaan itti fakkaate sunis hin milkaa'anii
kallattii adda addaatiin kana fuuldura dhaabbachuun dirqamadha. Uummanni Oromoo irra nagaa yoo ta'e diduu qaba. Diddaan barbaachisaadha. Resistance hin garboomnu, hin facaanu, lafti keenya nurraa hin gurguramu. Qawweedhaan dura dhaabbanna, diddaadhaan dura dhaabbanna jechuun barbaachisaadha jechuudhaafan jedhe. Inni kallattiidhaan diinni keenya nurratti xiyyeeffatee akkamittiin akka Oromoo humna dhabamsiisu irratti hojjetaa jira. Hin ta'uuf suni Oromoon daangaasaa beeka. Daangaasaa sararate beeka ni deeffata. Humnaan akka kanaan dura akka barbaadan fuudhanii maqaa irraa jijjiiruudhaan lafa isaa fuudhanii lafa Sumaalee gochuudhaan lafa Amaaraa gochuudhaan hin danda'amu jechuun danda'uu qabna. Qabsootti jirra hin milkaa'an isiniin jechuudhaafanii jabaadhaa warri biyya keessaa kana fuuldura dhaabbataa jirtanii kallattii adda addaatiin kana dura dhaabbachuun keenya barbaachisaadha jechuudhaafan ulfaadha. Ayyee hiree baay'ee galatoomii gidduutti yaadachitti waan dabalee dubbadhu wayiitu naa dhufe. Ati waan haaraa miti waan isin jechuu barbaade uummata diiyaaspooraa kana bakka meeqa akka isaan jiran ni hubattadhee yaada. Keessumaa yoo xiqqaate bakka 3-4tti adda adda faffaca'ee jira. Nama dhuunfaa jalattis kan hiriiranii jiran jiru. Akkuma ta'etti irbaata sana jalattis kan hiriiranii jiran jiru. Abaawwaboo jalattis kan hiriiranii jiran jiru. Garuu qabsoodha waan ta'eef jara sana wayyuu warra sana iyyuu amansiifnee itti dubbannee dhugaa jiru itti haasofnee akkaataa itti hojjechuu dandeenyu irratti namoota especially statein amma nuti jirru statein keenya statein akka sabaatti toon taane cheerchimti illee iddoo meeqatti kan faffaca'ee jirudha waan ta'eef kan irratti hojjechuu qabna jedhanii boodanaaf si haasa'uu dandeenya. Dhugaadha namni waan tokkoon goyoomuu diiyaaspooraa baay'ee jira. Biyya galee kan lafaafis kondominiyeemis waadaa galamee fi kan burjaajii keessa jiru jira. Isaanillee qabnee deebisuudhaaf itti himuudhaaf dhugaa jiru haasofsiifnee qabachuun barbaachisa. Qabsoo irra jirra waan ta'eef harca'uun qabu sabni keenyi. Inni kaan addana taa'ee akkama waggaa 100 jiraatutti ganaa lafa kaaree 20 barbaacha yookiin immoo kondominiyeemii kaaree 80 barbaacha. Kan ololan taanee fi bitamtuu ta'ee waliif gadi burjaajee saba keenya gidduutti ilaalchan taanee uumaa jiru. Isaan kanarrattis hojjechuu qabna. Imma Moyyaalee nan beekan naannoo Moyyaalee sana waggaa 3 naannoo sana jiraadheera. Hojjetaa ta'ee jechuudha. Especially Moyyaaleen ulaa keenyadha dhugaadha. Ulaa uummanni sabni keenya beekan keenya qabsaan keenya gaafa isaa fi gamu karaan itti lubbuu isaa xiqqooshee yoo lubbuudhaan jiraate kan qabsaa'uu danda'u achi deemee humna godhatee kan inni ittiin qabsaa'u ulaa sanatti banatee deemuu danda'u karaa sana irra caalaatti jechuudha. Naannoo Sololoo sana nan beekaa, Hijjiirolaa sana nan beekaa. Kanaaf wanta sanarratti callisuu hin qabnu. Isaanis qabsoodha. Qabsootti jiru. Isaan akkamitti isaa gabrummaa jala tursinaa qabsoo jala jiru nuti immoo akkaataa kam gabrummaa isaanii cabsinee baanaadha. Lamaan keenya qabsootti jirra waan ta'eef isaan bicha kiritisaayizii gochaa oolu miti. Nu jabaachuu qabna. Saba jabaateedha, saba hidhateedha, saba tokko mitu gabrummaa cabsee biyya isaa irratti abbaa biyyummaa ta'a. Isa kanarratti ammallee toora deddeebinee ejjennoodhaan bilcheessinee too haasofnee saba keenyallee naannoo hunduma jiranitti akka isaan dammaqan too goone gaarii ta'a. Wanti ka'ummaa hiriirri bahamaa jiru kun guyyaa 2-3tti iyyamee gaafa san cal jedhan jarra kuma jirtutti biiroo hunduma irratti alaabaa isaanii dhaabbatanii baajaajii jirtu hunduma sarratti taargaa isaanii jijjiiranii risiitii naannoo sanarratti daldala irratti hundaa'an sana gara naannoo sanatti jijjiiratanii itti fufuuchuun waan biraadha. Booda keellaa dhaabbachuun isaanii nafu naannoo sanatti jechuudha. Moyyaalee sana yoo ilaalta ta'e gara harka mirgaatti kan jiru uummata Oromooti, gara harka bitaatiin kan jiru uummata Sumaaleeti. Aspaaltiidha daariin jiru. Karaa gajjallaa Moyyaalee gaamboo ce'uudhaaf poolisiin isaanii si qabee birrii meeqa akkasi kaffashiisu nan beeka. Karaa keenya aspaaltii meen yoo qabattee deemte immoo poolisii noormaalii kan Keenyaa jira. Kanaaf inni iyyuu nu ga'uu dide, inni walakkaa kun nu ga'uu dide ishee haftee kana cufneetu akka jiruun to'annoo keenyaatiin ce'anii to'annoo keenyaan deebi'anii dhufuudha kan jedhamu yaadaa jiru. Kun immoo balaa guddaa nuuf qaba. Balaa hamaa qaba waan ta'eef
uummata Booranaa, uummata Gujii warra boordirra jiru osoo hin taane Wallaggaa, Shawaa, Gujii, Harar maaliidhaati gaafa uummanni keenya karaa ittiin waan jedhu ulaa sanadha. Ulaa sanarratti akka salphaatti hojjechuun ilaaluun qabnu. Waa'ee isaa jettee ma dubbatteetta Irbaata Booboo jedhamaa jira. Waan baay'ee jira inni yaatiin beekta waan ta'eef baay'ee isaa sitti immoo hin barbaachisu hubatteetta waan ta'eef yaada. Galatooma fayyataa yoo yaada dogoggora haasa'eera ta'e egaa yaada simmeetii keessa galleewwan dogoggora ciifama naa godha. Eebbifama. Dogongorte tokkoon qabdu carraaqii godhaa turree gamaa gamana dhaabbannee amma hayyoonni keenyas kan isaan godhaa jiran kanuma baay'ee kanneen gadda waliin qabaman kuni warruma abaaboo woboo kana utubaa jiranidha. Faffaca'uun qabnu amma dandeenye tokko waliin taaneetu qabsoo kana galmaan ga'uu dandeenya irrattidha kan isaan hojjetaa jiranii. Nus akkuma kana uummata waan addaan qoodu Jaalmarroo Dirribaa akkas jedhe yeroo tokko uummata kana hamma dandeessan Oromoo kana Oromeessaa malee hin Ormeessinaa. Oromeessuun barbaachisaadha. Kanaafi yoo badiin illee jiraate akkamittiin waliin tarkaanfanna jechuudha malee wal jibbuun wal tuffachuun barbaachisaa miti. Abbaan garuu maqaa qabsoo kanaatiin qabsoon kun abbaa qabdi. Maqaa qabsoo kanaatiin uummata Oromoo burjaajessuun hin danda'amu. Har'a qabsoon Oromoo kun abbaa qaba. Abbaan isaa waraana bilisummaa Oromooti. Waraana kana utubuun barbaachisaadha. Garuu maqaa waraana kanaatiin akka barbaadan maybe butannee fiinna sun jibba miti, walitti himuun jibbuu miti. Amma kanuma wal gorsaa jirra. Jara kanaa wajjin yeroo baay'ee wal fuuldura dhaabbanneerraa, waliin haasofneerraa. Garuu isa beekaa rafee homaa dammaqsuu hin dandeessu. Isa wal'aale immoo akka inni hubatu gochuu irratti hojjetaa jirra. Irratti hojjetamaa jira. Ulfaadhaayi. Anillee kanatti nan amana waliin gadi taa'anii qabsoo kanatti xumura gochuudhaa fi wal bira dhaabbachuun keenya barbaachisaadha. Hayyoonni keenyas kanuma jedhaa jiru amma. Kan isaan maree amma torbanuma kanallee warrumti isin gadda miidiyaa irratti argitanii qaamaan illee wal bira taa'anii ija keessa wal ilaalanii hegereen Oromiyaa kufaatii Abiyyi Ahmad kanaa fi booda maal fakkaata kan jedhu tokko maal hawaasni keenya maal barbaada kan jedhuuf illee fuulaan waliin taa'anii mari'achuutti jiru. Erguma isaanillee walitti dhufanii amma tokko wal dandeettiin tokko nu gidduutti argamaa jira. So garuu falli jiru waraana bilisummaa Oromoo utubuudha. Waraana kana irratti ololaa, waraana kana xiqqeessaa immoo yookaas sharatti irratti dalagna jechuun yaadamuu hin qabu. Bakka harka micciiramu hin jiru waraanni kun jenneedhuma jala sararreetti maa. Liqimsamuu fi baatus hunduma keenyaaf iyyuu liqimsamuu baatus waraana kana utubuu irratti walii galuu danda'uu qabna jedheetanii dubbadha. Ifama isinan dhaggeeffadha amma tokko sagaleetu jira kana booda. Ulfaadha. Ulfaadha galanni keessan bilisummaa yoo haa ta'u hunda keessanuu kanas jala jirtan carraa waliif laatuudhaa fi gartaniiti warroonni jaarmayaa jala jirtan isinu kaleessaa huni jirtu gartaniiti warroonni haaraas jala jirtan namoonni dhageeffataa jirtan nuti biyya ijaarataati jirra waraana ijaarataati jirra biyya abbaa kennaa san amaanaa kenna kaleessa san jabeeffatuudhaa fi gartaniiti kan hin dammaqin dammaqsuu isan dammaqisan jechuudha. Namni dammaqe suni ni ijaarama. Kan ijaarame ni injifata jechuudha. Kanaaf kan ijaarame sun injifatuudhaaf ni hidhachiisa. Kanaaf nuti ijaaramayaa kana jala gurmoofnee isan dammaqinis dammaqsiisnee dhiifama wajjin warroonnis jala jirtan harkaan taap godha. Akaawuntiin inni qawwee sunis isumaas jala jiru isinuma harka bilook ta'e diinni asuma keessa waanta jiruu fi harka keessaniin taap godhaati mee akka nu harkatti hin cufamne. Kanaaf namni dammaqe ni dammaqsiisa obboleessa isaa obboleettii isaa isumatti dhiyaatu san dammaqsiisa jechuudha. Gamatti laafeen isan dammaqin san dammaqsiiseeti akka isaan ijaaraman isaan gargaara. Inni ijaarame suni ni hidhata ni hidhachiisas. Inni hidhatee hidhachiise akkuma har'aan san argaa jirtan waraanni bilisummaa Oromoo nafsee isaanii takkittii qaban
tan yeroo ammaa harmeen teessan isiniin kennine san nuuf kennaniiti handhuura Oromiyaati jiran. Kun diina garaa guba bara. Kuni diina akka isaan halkaniif guyyaa hin boqanne isaan godhaati jira. Akka isaan ajandaa dhibbaan leenjifamanii nutti gallakkifaman isaan taasisaa jira. Kanaaf nuti qalbii godhanneeti dhaloota jiile san warroota qawwee qabatanii nuuf bosona Oromiyaa seenan san qofa osoo hin taane nuti hundi keenyaa kan jiille hin jirru yoo garaa keenna filanne malee dhugaa isiniin jedha. Isa garaa san biraa ka'aati isa waloo Oromoo keenya san biratti isa amaanaa irbuu shinnigaa san biratti haa dammaqnu. Inni dammaqe haa dammaqsiisnu. Tokkoon keenya itti gaafatamummaa dirqama Oromummaa dhiiga keenya san qabna haa ijaaramnu gara hundaan. Kan ijaaramne sunis hojiitti ijaaramuu qofa osoo hin taane maqaan hojiitti jijjiiramneeti haa hidhannu haa hidhachiisnu. Gaafas injifannoodhaan biyya abbaa keenyaa san Oromiyaa san taasisna. Kaluma kanatti jechuudha. Argaa jirti diinis kana kanaaf hirriba dhaban. Kanaafuu dhiiroo xiqqaa fi guddaan keessan kanas jala jirtan biyya teenna sani biyya abbaa keenyaa sani in tikfanna malee dabarsineeti lukkuudhaaf alagaaf dabarsinee hin kennu. In dhumanna malee dhugaa isiniin jedha. Kanaaf Oromoo taatanii kanas jala jirtan. Yeroon ammaa kun yeroo qoosaasanii miti. Dhiifa manaaf godhaan yoo dubbisi isin qaqqabee jabeesse akkasumallee wal dhagaa hin jiru waan ta'eef wanni kun yeroo nuti irra jiru kun yeroo murteessaadha akkaan yeroo qoosaasanii waan hin ta'iniif Oromoo taatanii kan kutaa kamuu keessa jirtan alas jiraattee biyya keessas jiraattee inni biyya ormaa jirtu biyya abbaa keetii irraa ari'amteeti biyya ormaa jirta beeki. Isa santu biyya ormaa nu geesse maleeti carraa gaarii arganneeti miti. Biyya caaltu jabeetu san waan qabnuufi maalidha wanni ani isin gaafadhu tokkoon keenyaas jala jirru namni kamuu kan xiqqaa fi guddaa hayyuu taates beekaa taates abbaa qabeenyaa taates Oromoo kan taate hundi keenyaa'uu dhugaasan irratti karaa qabsoo ummati keenna kaleessa maanguddoonni keenna gootonni keenna wareeganuuf godhan san karaa haqaasan irratti cinaa dhaabbannee bukkee dhaabbannee gurmuu taanee fi qabsicha kana qarqaaruudhaan waan dandeenyu hundaan xumuratti haa goonu. Gabrummaa tana hiddaan haa buqqisnu gabaabumatti. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo mee maal nuufaa ta'an kanaa oolme? Mee maal irraa feenaa? Bakka nuuf bu'anii nuuf du'an nafsee isaanii takkittii nuu kennan mee kanaa ol ilma namaaf wanni kennamu jira mee dhugumaan? Mee waraannummaan akka guutuu addunyaatti waraana akka bilisummaa Oromoo goo jira? Argitan addunyaallee dhagahaa jirra. Waraannummaan akka waraana bilisummaa Oromoo kan nafsee takkittii isaa san siif kenneeti achi sii dhaabatu jira osoo waa hunda hin beekna bara dhugaa. Kanaaf haa ijaaramnu dubbiin baay'ateefillee maaliin godhan jedhanii dhugaa ni beektanii namoonni as jala jirtan mee carraa isiniif laannaa jirra baga dhufsan yoo yaa jenne isinis mee yaada keessan ibsadhaatii warroonni leelaa mee carraa isiniif haa laannu jirra nu qobsamee. Videoon isinii banaa waan tokko isinitti agarsiisa. Carraa naaf laata. Ulfaadha leelaa nuuf obsaamee xiqqoo isaan jaalli keenya bakka bareeda jiranii. Achi ofirraa galagalchaa jedhee tanii na didee bara. Jesus. Amma argadheera. Ilaala mana jaarmayaa baa'uu obbo. Hin argitu? Isinitti argama? Oh my gosh. Ilaala kan jaarmayaa baa'uu obbooti kun. Wow. Hedduu akka namatti tola. Dirree Oromiyaati kun ilaala goota keenya. Leenca Oromoo. Leenca Oromoo. Agartanii Oromiyaan kana fakkaatti. Kun buufata jaarmayaa abaawoo booti. Warri nutti aananii jiran immoo warra Bodaawud Ibsaa fa'i. Kana fakkaata waa'een Oromoo ilaala isteediyoomiin isaaniis amma bakka itti Oromoon waliin qabamee kubbaanni jalqabamuudhaaf ijoolleen hoo ifataa jiru. Dunkaanni akkasii darbee immoo bakka waa itti gurguramutu jira. Amgami wanna kanaafi kana fakkaata isiniin jechuudhaaf ani isinirraan cufadhaa dubbadhaa.
ulfaadhaa leel jenne galanni keessan bilisummaa hinuuf haa ta'u gartaniis dhiiroo waa hunda dhagahaati jirra dhugaan jirtu tanuma Oromoon fagaatee jirti dhiiroo kanaafi warroonni hardhaan tana karaa haqaa sanirra hin jirre inni hayyuu taates inni wallaalaa taates if qarqaara ifuma keessan qarqaara isin jenna nutiif bari'aa jirti warra kaayyoo haqaa sanirra jiruufi argaa jirtan waan tahaa jiru hundaafuu kanaaf mee jaaljirraa isinii silaamee leelaa kanaaf irraa alaa nuti isinitti nufuufaa maayikii fudhadha yeroo isaan tumaran uffadha. Tole carraa naa kennuu keessaniif galatoomaa isiniin jedha. Nuti Oromoo fi Oromiyaan beektaa uumaa wal cabsina malee namni nu cabsu hin jiru. Oromoon saba bal'aadha hayyullee. Hayyooleen kennallee uumaa wal cabsani. Haa ta'u garuu gaafa tokkoomnillee beektaa miti biyyoota biraa dhiisii addunyaan nuun hin danda'u. Onnes dubartiin keenyaa iyyuu dhiira caaltii gamnummaallee yoo taate lolallee yoo taate dirreenillee mijaadha lolaafillee taanaan ulaa hedduu qabna beektaa Oromiyaa kana keessa lafa dhokaallee yoo taate. Haa ta'u garuu maal irratti dubbachuu barbaade ijaarsa irratti dubbachuu barbaade. Waa'een ijaarsaa kun baay'ee barbaachisa. Taayyee danda'a inni jedhamu suni hayyuu keenya Jawaarii waan jedhe dhageessanii girrisaa jedhe. Jechi sun sirriidha beektanii. Maaliif sirriidha jettanii gaafa na gaafattanii egaa ijaarsi hin jiru alaabaa ofii isaanii kafaarsan paartii koongirasiitii ofii alaabaan qabatan adda bilisummaa Oromootii beektanii. Garuu kaayyoon jiraa garagara. Gaafan deebi'anii gaafa rakkoon hoyii dhufte ijaarsa hoyiituu hin qabani. Maan'ee hoyiituu hin qabani bakka itti ijaaraman hin jiran. Ijoolleen paartii koongirasii illee gaafa Haacaaluun du'ee waajjiroonni caccabanii warri Jawaar fa'a gara mana hidhaatti guuramani. Gara dhaqan dhabanii numatti dhufan beektaa horii hidhaaf ajjecha jalaa hafan. Gaafa san dhaqanii waraanuma bilisummaa Oromootitti makaman. Ijaarsaa iyyuu hin qaban. Kuuwwan immoo holuma gatan beektaa haa ta'u malee nuti ijoolleen adda bilisummaa hoboo jalatti ijaaramne sabbata aayyoof abboo irraa hiinne kaleessa gaafa jarmaan alaa kun akkana hin babadhanne keessa tureen beektanii xiqqoo waan biyya keessa jiruufi akkasitti addaan babbassee dubbachuudhaaf na rakkisa malee waa hedduu dubbachuu danda'a. Gaafa sanillee ijoolleen Oromoo ijoollee hoboo laal karaa dabarsanii nyaata hin qabne kennanii fi hulatti agarsiisaa turani qeerroof qarreen. Akkasuma jedhanii gaafa karaa nagaa dhufanii eega dhufaniin booda ijaarsuma tokko malee argite ammas Jaldaawud Ibsaa faayin tuqu horroon isa jalaa beektaa karmarraa itti makame. Horri gaafa kararraa itti makame suni gaafa nu guddinaaf aanaa irratti adda bilisummaa Oromoo alaabaa isii ummanni ni jaalata beektaa. Dabballee foollee qeerroo ummata yaafnee dhufnu kabachiifnee simannaa filaan dirreen Oromiyaa yookiin magaalaan godinaa bakka gadhaabatu ol dhoorgu sanii akkasitti isaan kabachiifnee nuti deebi'anii gaafa ol deebi'anii akkuma ati jette san mallaqaan yookiin gamoo yookiin kaarema 200 takka 200 tanaan bitamanii diina qabsoo sanii ta'anii as garagalan beektanii. Gaafa immoo dhoksaan dalaganne san osoo hin beekne osoo diinni nun arge waan jajjabaa hojjenne haa ta'u garuu ammas qabsoo karaa nagaallee hin komadhuan beektaa ummanni Oromoo abaa'uma isa bineensa gaafa jedhan san gaafa nuti immoo foollee dabballee mandara keessaa yaafne koottaa jennee miti OPDO yeroo sanitti namoota hedduutu jijjiirame. Waan jalmarroon Oromeensaa malee hin diinessinaa jedheef an ofii kiyyaa waan hojjedhe keessa jiruuf beektaa. Haala yerootu diigame malee karaa harka mootummaa keessaa uummata sabaaf sablammoota biraatu fakkeenya uummata Guraagee uummatoota Amaaraa gaafa waajjira bannu simannaa irratti namoota hedduu affeerira.
argitee seerri kun namatti tolaa jedhan alaabaan kun namatti tola dhuguma mallaqaa fi isaan kan nu gargaaran jiran gaafa waajjira bannu sababa biraa ta'ee mallaqa nuu kennanii akka waajjira banannee meeshaalee adda addaa tokko guguuttanu ati waan akka teessoo waan akka qalamaa waan wantoota adda addaa bunna nu gargaaran hoyii jira beektani haa ta'u garuu dhaamsan an qabuuf hurra laal maqaa Oromoo kanaan adda bilisummaa Oromoo kanaan sobee mallaqa nyaatu argitee qabsoon kun ayyoof abboon wanti qabaataniiti miti sabbata ofiirraa ka hiikkatanii fi dhaamsa kaleessa jaallanii lafee ofiitiin laal biyyattii tana utubanii dhiiga ofii dhangalaasan san argite isa beekan namni marti yookiin waraana kanan qarqaaru beektan warra keessatti seenaa beeku malee isaan saniif qabaatanii fi miti sabbata ofii irraa hiikan warri gowwoomsee immoo jidduu tanaatti nyaatu amma nama du'e tokko taasiyaa jedhamu fakkeenya akka naannoo an jiru kanatti nama birrii taasiyaa nyaate nama mallaqa taasiyaa nyaate wallahi oguruu hin ga'u beektani homaa jireenyi isa manas ittiin ijaaratu galman ga'u konkolaatas bitatu galman ga'u horri akkas godhan hoo jiraate hin jiranis nin beekas hin jiranis godhaas jiran hadaraa keessan nuti kan nu miidhaa jiru sirna malee namaa miti nuti Oromoof Oromummaa keenya gaafa jabeessine gaafa diina ofirraa kaafne biyyi keenya magariituudha akka biyya alaasan akka Awurooppaasan akka biyya faranjiisan sanii olitti kataatu beekta gaafa bulchiinsa gaarii qabaanne bulchiinsa gaarii dhabuu keenyatu bara baraan mootummaa waraana qabdu laal bitta jala buluu keenyatu nu hiyyoomse malee Oromiyaan honna dhabdee hin qabdu beektanii soorettiidha kana beekaatii uummanni Oromoo ala keessallee ka jiru ka gantellee of duuba deebi'uuf laal Oromummaa kee jabeessi nuyyuu laal si gansiisee gaafa fedhii ofii san guuttate deebi'ee diina ta'ee sitti as garagala argaa jirtan namni Oromoo ganee milkaa'e takka illee hin jiru Ormi dhaladhee hagana ga'etti an nama Oromoo saamee mana ijaaratee ittiin soorame ka guddateen argitu beeki ammas immoo isaanuma laal hadda bitanii yookiin kaayyoo san sakaaluuf jedhantu itti garagala argaa jirra argines kanaaf dhaamsan ani qabu uummata Oromootiif kanuma baay'ees dubbachuun barbaadu waan dogongoreef na kolchaa galatooma isiniin jedha. Leiliyaa galatoomi siin jenna. Ulfaadha yaada keetii sagalee wayii jiranitti fakkaata namoonni maayikii qabanne maayikii yeroo qabanne gaariidha sagalee walii qajeelloon dhaggeeffachuuf jecha ulfaadha marti keessaniyyuu ayaa sabaa akkasumas jaalhireen illee kaawwan warri dubbattan TKN xiiqii barii bilisummaa galatooma daraartuullee sagalee ishiin dhageenya egaa marafti na fakkaata haa ta'u mee hunda duraa waa'ee dhimma mooyyalee sanarratti yaada xiqqaa waan lama dubbadhee darbuu kan hin barbaadutu jira yeroo marayyuu wanti ani jechuu barbaadu tokko maal beektanii uummanni kuni akkaataa ittiin kaayyoo isaa kanarraati konfiyuus ta'u yookaan immoo yaadi isaa akka inni tamsa'u akkaataa irratti hojjetamutu jira beektanii innis akka lamaan hojjetama tokko yaada uummata kanaa adeemsa isaa maal akka inni qabatee jiru hojii manaa isaa kana harkatti rukuchuuf jecha guyyaa guyyaan murni maafiyaa kuni kan isheen qopheessitutu jira beektanii amma fakkeenyaaf dhimma daangaa mooyyalee kana kan isaan gadi baasanii yeroo darbee waa'ee Hararii kaafamee ture akkasumas daangaa karaa Horroo Gudurullee akkas balballoomee gara sooshaal miidiyaatti oliin bahi malee wantoonni jedhamee waa hedduutu jira jechuudha wanti ani beeku uummata nanaa karaa Horroo Guduruutti fakkeenyaaf uummanni
milishaa maqaa Amaaraa jedhamee hundeeffame tokkoon yeroo garaa garaatti buqqifamaa ture. Ajjeefamaa, manni gubamaa, qabeenyi isaallee saamamuu ture beektanii. Sana keessatti uummata lubbuuf jecha baqatee magaalota garaa garaa keessatti faca'ee uummanni deebisee qallaba waliif baasee wal qallabu kun uummatumti rakkoo nageenyaatiin iddoo silaa Oromiyaan kutaanii martisheeyyuu iddoo nagaa qabdu maaliif jennaan milishaatu saamaa raayyaa ittisa biyyaa jedheellee murni of waamu kunillee hin saamaa qabeenya saamaa reettii saamaa hoolaa saamaa waan qabeenya kanneen akka midhaanillee fudhateetu deema. Wantoota kana keessatti illee gaa uummata horroo guduruu kana magaalota sana keessa faffaca'anii jiran kana walumaan rakkina dhandhamachaa magaala keessatti uummanni walii deeggarsa walii qoodaa ture. Sana maal godhu uummata kana baasaniitu amma isin immediately lafa keessanitti hin deebitan yoo ta'e lafa keessan warra afaan Amaaraa dubbatu kana uummata afaan Amaaraa dubbatu kanaa fi lafti kuni ni kennamaa isaantu qotata ooyiruu keessanii isaaniif dabarfamee kennamaa jedhan. Kuni maal yaada uummata kanaa adeemsa hojii uummata kanaa keessa burjaajii buusuuf jecha uummata kana walitti qabanii akkas jedhani beektanii. Wantichi garuu sooshaal miidiyaatti bahee hin balballoonfamne. Maaliif jennaan uummanni suni ooyiruu kiyya yoo jarri kun qabatanii bor lafatti galuun qabu jechuudhaan sodaa sanaaf jecha lubbuu ofiitti wareegee lafa sanatti dacha'ee deebi'ee galee jechuudha. Ammallee kan hin deebi'een immoo jira. Sana booda maaltu ta'e? Uummanni sun ammas deebi'ee horiinsaa silaa kaleessaa'uu saamameera. Lafti isaa erga midhaan argee kunoo waggaa meeqa? Waggaa 3tti lakkoofsiseera jechuudha. Sana booda uummanni sun waan qabuun qabu garuu lubbuu isaa ishee hafte sana geesse achitti qabdii qabsiisee taa'ee jechuudha. Daangaa lafa sanaarra. Daangaa laga mormorirra jechuudha. Achi booda maal godhani uummata kan ammas maal godhani makalaakaan kun hin sin eegadhani makalaakaa achi buusanii ka'anii gaafa waraanni faannoo jedhamu kun dhufuu nu beeksisaa jedhani uummata. Sana booda uummanni gaafa jarri sun dhufanii eeriyaa isaanii buufatan kunoo faannoon dhufeeraa jedhanii gaafa waraana makalaakaatti himan makalaakaan kaambii achi buufatee jiru sana gadhiise maal godha gara magaala godinaa yookaan magaala shaambuutti godaane kaansaa baakkootti ol godaane jechuudha. Sana booda maal goote jar uummata sanatti naannessite isa hafeeyyuu badduu baastee gubdee jechuudha. Dhugaan jiru kana dhabe. Dhugaan jiru kanatu jira. Maali dhagaa kuni? Hojii manaa Oromoodhaaf uumuuf jecha yeroo garaa garaatti kan isaan kalaqanii hojjetan. Uummanni kun silaa waca jaallata kaayyoo tokko qabate kana akka uummanni kun waca sanaaf jecha dagatudha jechuudha kan isaan hojjetan. Dhimmi mooyyalees maali? Kanumatu jira jechuudha. Maaliifi tokkoffaayyuu yaada uummata kanaa tamsaasuudha. Yaadni uummata kanaa mooyyalee nurraa fudhatamteetti daangaan keenya sarbameera jedhee akka inni waca kaasu. Waca kaasee kaayyoo isaa akeeka isaa waraana bilisummaa Oromoo jalatti yookaan immoo hayyoonni marii isaan taasisaa jiran kanallee akka uummanni gurra isaa itti qabee akka hin dhaggeeffanne yaadni uummata kanaa tamsa'a akka inni ta'uuf kan hojjetamedha. Inni biraan immoo maalla murni PP kun ofuma isheef hojii hojjettee kaatee maal gochuuf amma deebitee beektanii? Uummanni kun akka deebisee harka isheetti kennatuu fi daangaa kana mootummaan PP jedhamu kun nuufa deebisu yookaan immoo ofiif hojii manaa hojjettee jaratti kennitee kaatee jarri gadi baatee caffee mataa ishee irratti labsii kana labsite mitiire. Sana booda amma immoo deebisanii daangaan kun deebi'eera jedhu lola wayii uumuu burjaajii wayii keessa achi keessatti uumuu sana booda uummata rukuchiisu kan daangaa sanarra jiru rukuchiisanii ka'anii ammoo deebisanii dhukaasa sobaa walirratti banuu achi booda daangaa kana kabachiisneerra nuti eenyu mootummaa PP ofiin jettu kana yaada uummataa hatuuf jecha yaada uummataa booji'uuf jecha
hojii manaa ta'i jedhamee uummata kanarratti yaadamee hojjetamedha beektu kun. Sanaafiyyuu uummanni keenya kan inni beekuu qabu daangaa miti kan inni saamame walakkeessayyuu saamamee jira jechuudha. Iddoo kamittiyyuu kabajaa hin qabu. Manni isaa irratti diigamaa jira. Amma fakkeenyaaf magaala gidduu galaama seentaraal siitii kana keessatti uummanni Oromoo eessatti kabajayyuu hin arganne beeka. Manni kan diigamaa jiru kan Oromooti. Jireenyi kan buqqa'aa jiru, qe'een kan golgolahaa jiru kan Oromooti. Manni kee hin diigamu yoo ta'e mana kee diigi jedhee dhufee milishaan tokko si ajaja. Ati tokkoffaa mana keetu diigamu. Lammaffaa immoo milishaa 4-5 ta'ee dhufee ajaja kana sitti dabarsee fi uloo gatii inni dhufee uloo aballii kan jedhamu sana yookaan immoo gatii dadhabbii jedhama wantichi durgoo dadhabbii kan jedhamu kana dirqama keetti kaffaltaa jechuudha. Tokkoffaa mana kee diigee jedhee dhufee si ajaja sitti baasuu dhufe. Ajaja kana godinarraa haa ta'u gandarraa bulchiinsa magaalaarraa haa fudhatu. Manni kee kuni iddoo kanatti ijaarsa seeraan alaati yookaan immoo ati caraqaa beetii yookaan immoo mana kaartaa pilaanii hin qabne ijaartee jirta iddoo kanatti kun immoo hin barbaachisu jedhee ajaja akkasii sitti dabarsuuf dhufa. Sanarratti mana keeti kan diigamu achi booda'u namoota dhufanii si ajajan sanaaf immoo kaffaltii situ kaffalaa jechuudha. Laala as keessatti ati amma ajaja sana diduu hin dandeessu. Maaliif hin didduu? Qawweetu sirra dhaabbatee jira waan ta'eef ni diigda. Diiguu irratti dabalataan jara sanaaf durgoo kaffaltaa jechuudha. Sanarratti iyyuu immoo waanumti haftii wayii yoo haftee iyyuu immoo pilaanii ati ittiin ijaaruu hin dandeenyetu sitti kennama. Pilaanii kanaan ijaaruu qabda. Kanan gootu yoo ta'e garuu lafa kana gadhiisii lafa kanarraatii deemii siin jedhama. Kun eenyudha? Oromoodha. Dhugaama dhugaasaa yoo dubbanna ta'e magaalota godina addaa kana keessatti yookaan immoo shaggar siitii kan jedhamtu magaalatti amma boodi ishee adeemsa amma jirtu kanaan boonni ishee Addis Ababee itti babal'atti yookaan immoo bulchiinsa dubartittii Adaanech Abeebeen sun bulchaa jirtu jedhamtu kana yookaan immoo kan jarreen sadan Shimallis Abdiisaa, Abiyyi Ahmed, Adaanech Abeebee wal gargaaranii bushan kun Addis Ababeen kuni Bishooftuu, Adaamaa akkasumas kunoo agaa Buraayyuu kana dabalattee Sabbataa kana guutummaa ishee ni dhuunfatti akkaataa amma shaggar siitiin ijaaramaa jirtu kanaan jechuudha. Adeemsichi akkanaaf adeemama. Egaa achi keessatti kan diigamaa jiru mana eenyuti yoo jettani mee dhugaama isaa yoo dubbanne mana Oromooti. Qe'ee Oromootu diigamaa jira. Qotee bulaa Oromootu lafa sanarraa kaafamaa jira. Hojii manaa guyyaa guyyaatti Oromootti kennamaa oolu dhagaa kun. Amma fakkeenyaaf wantoota baay'ee jirama Oromoo irratti. Gibiroota amma fakkeenyaa dhimma lafa qonnaan bultootaa kanarratti gibira lafaa akkaataa kaffaltii amma ittiin kaffalamaa jiru kana keessatti kaffaltii adda ta'e akka waliigalaatti biyyattii Itoophiyaa jedhamtu kana yookaan immoo impaayera Itoophiyaa jedhamtee yaamamtu kana keessatti Oromiyaa qofaadha akka addaatti kaffaltii gibiraa kan kaffalaa jiru. Maaliif jennaan proposaalli amma 1 2 3 4 jedhee agaa lakkoofsa 14 waan akkasiitti natti fakkaata yoo dogoggoruu baadhee hamma kana tarreeffame gadi kan gaditti bobbaafameeru Oromiyaa keessatti qofaadha. Kan dachee isaarraa buqqaa jiru eenyudha? Oromoo qofaadha. Iddoon kun misoomaa barbaadama kan jedhamu Amaaraa keessatti miti. Tigraay keessatti miti. Somaalee keessatti miti. Eessattidha? Oromiyaa keessattidha. Misoomaaf hin ta'u iddoon kan Oromootu qe'ee isaarraa buqqaa jira jechuudha. Kuni maalidha? Murni kuni diinummaa Oromoo irratti agarsiisti. Darbee immoo Oromoo hamilee cabsuudhaaf Oromoon eenyummaa isaarratti seenaa isaa dachee isaa wajjiniin akka inni takka awwaalamu gochuudhaaf sirni kun ta'i jedhee hojii manaa inni guyyaa guyyaatti Oromoo irratti hojjechuu jirudha jechuudha. Kanaaf iyyuu walumaa galatti uummanni Oromoo waan inni gochuu qabu warra kaleessa qawweetti hin amannu jedhan kana
dirqama liqimsiisee qawweetti akka uummanni kun amanu kan murna kana jalaa bilisa baasuu danda'u Oromoo kan boquu ol qabachiisuu danda'u tokkoof tokko yoo jiraate qawwee akka ta'e eenyuyyuu amanee liqimsee fudhachuun dirqama ta'a jechuudha. Oromoon amma qawwee jalatti cabee jira. Milishaan qawwee baata. Farra riphee lolaa wanti jedhamu tokko qawwee baata. Poolisiin Oromiyaa kan jedhamtu qawwee baatti. Kunoo makalaakaa kan jedhamu qawwee baata. Kun hundi isaa eenyuuf baata? Oromoof baata. Kun hundi isaa eenyu tiroorrisa? Oromoo tiroorrisa. Ilaala dargaggeessa Oromoo tiroorrisa. Maanguddoota tiroorrisa. Karaa deemee galuu hin danda'u namni tokko. Fakkeenyaaf umriin kee akka dargaggummaa keessa jirta yoo taate karaa deemtee galuu hin dandeessu. Ati ilaalcha akkasii qabda. Ati iji kee akka warra waraana bilisummaa Oromootti ilaala. Ati istaayiliin deemsa kee waraana bilisummaa Oromoo fakkaata. Dubbiin kee waraana bilisummaa Oromoo fakkaata. Akkasitti qoramaa jechuudha. Poolisiin naannoo Oromiyaa ofiin jetti. Daangaa Oromiyaa eeguu hin dandeessu garuu. Maaliif? Kan isheen eegdu sirna Shimallis Abdiisaa hoogganudha jechuudha. Kaabinee Shimallis Abdiisaatiin hoogganaman. Warra hattoota duuriyyee Shimallis Abdiisaa wajjiniin taate uummata kana gibira fidii maal fidii waan risiitii hin qabne kunoo akkasitti durgoo akkasii kaffalii gatii milishaa kaffalii midhaan milishaa fidii asitti galchii magaazan akkasitti fidii qamadii gurguri waan risiitii hin qabne kana kun hundisaa duriyyoota kana kan eegdudha malee kan Oromoo eegdu miti jechuudha. Maqaan ishee poolisii Oromiyaa jedhamti garuu. Kana jalaa garuu uummata Oromoo kan bilisa baasuu danda'u tokkoof tokko woboo waraana bilisummaa Oromoo itti amanuu qaba eenyuyyuu. Kanatti hin amanu taanaan waraana kana balaaleffata taanaan ani qawween jibba jedha taanaan inni kun dhukkuba gabrummaa qabaa jechuudha. Dhukkubni gabrummaa ammoo achi keessaa bahuuf akka fedha hin qabnedha inni namichi kun. Namicha akkasii kana of biraa istooruun dirqama ta'a. Nuti nama akkasii hin barbaadu. Ani akka kootti hin barbaadu. Maaliif jennaan namoonni akkasii namoota nurratti garbummaa yeroo isaa dheeressuudhaaf nurratti gabrummaa kana liqimsanii nullee liqimsiisuu barbaadanidha waan ta'eef kana faana jiraachuu hin dandeenye. Uummanni Oromoo roorroo dadhabeera. Walumaa galatti Oromoon kan saamame daangaa qofaa akka hin taane ammallee ani yoomiyyuu nan jedha irra deddeebi'e waa'ee daangaa qofaa miti rakkoon keenya. Rakkoon keenya rakkoo handhuuraati. Yoo handhuura fayyine yoo handhuura deeffanne dhimmi daangaa salphaadha. Kana gochuuf immoo haa jabaannu. Irreen keenya jabaachuu qaba. Diinni keenya eenyurrattidha? Nuti irree furdaa qabna jedhe caffeerra taa'e. Irreen furdaan isaa suni daangaa Oromoon tiksure. Irreen furdaa jiru kuni eenyuun tiksare? Saree tiksamoo muka tiksamoo horii tiksare? Oromoo ergan tiksine caffee Oromiyaa jedha. Mootummaa naannoo Oromiyaa ofiin jecha irreen keenya jabaateera furdateera jecha irreen ishee furdate maalidha? Uummata Oromoo garafuudha. Uummata Oromoo ajjeesuudha. Haadha Oromoo boossisuudha. Sabbata haadha Oromoo irraa milishaa hidhachiisi jettee saamuudha. Kanaaf iyyuu duuriyyoota akkasii garafnee achi keessaa gadhari'uudhaaf garafnee harka ishee duubatti hidhuudhaaf maal gochuu qabna? Irreen keenya caalaatti jabaatee furdachuu qaba. Yaanni keenya caalaatti jabaatee gabbachuu qaba. Ayidooloojiin nuti qabannu ayidooloojii uummata Oromoo ijaaruu danda'u. Ayidooloojii uummata Oromoo boqoo ol qabachiisuu danda'u. Ayidooloojii addunyaa amansiisuu danda'u ta'uu qaba jechuudha. Yoo kana goona ta'e akeekni keenya kaayyoon keenya goolaba argachuu danda'a jechuudha. Qabsoo keenyatti goolaba tolchuu dandeenya. Adeemsi keenya yaada keenya tokko goonee kallattii tokko daandii tokko qabannee yoo imalla ta'e caayaa abaaboo woboo jalatti yoo talii gamne inni kuni uummata keenyaaf furmaata. Uummanni keenya har'a eenyu akka isa baasu sirriitti bareechee beekee jira. Qajeelchee beekee jira. Qotee bulaa keessa deemee waa baay'ee gaafachaan oola. Waa baay'ee qorachaan oola. Akka gaariitti nan beeka. Hattuun eenyu akka taate, shorrooftuun eenyu akka taate, kan gudeedduun eenyu akka taate maqaa waraana bilisummaa Oromootiin
eenyu akka ishee maal hojjettu uummanni keenya qajeelchee beeka, qotee bulaan qajeelchee beeka. Waa baay'ee qoradhee waa baay'ee keessa deemee keessan jira nan argaa jechuudha. Kanaafiyyuu uummanni Oromoo diyaaspooraan Oromoo maqaa Oromoo dhaatu kamiinsaayyuu irree keenya jabeessuudhaaf woboo cinaa hiriiruun fedhii osoo hin taane dirqama Oromoo maraati. Oromoon yoo kana godha ta'e karaa eenyuyyuu dhiiroo waraanni bilisummaa Oromoo bari karaa nagaatti amanuu hin wallaalle, karaa nagaa ni amana ture. Garuu oopshiniin karaa nagaa suni akkaan cufaa ta'e karrisaa ittuma caalaa cufamaa deeme. Daandiin suni waraanni bilisummaa Oromoo yeroo hedduu carraa karaa nagaa banee ture. Garuu murnoonni duuriyyee kuni sanatti amanuu hin dandeenye. Sana liqimsitu hin fudhattu. Maaliif jennaan hojiin ishee duuriyyummaadha, hattuudha, boossisuudha, gudeeduudha, gudeechisuudha, cirreeffachuudha, uksii dhuguudha, hoteela VIP filattee buluudha. Guyyaa takka murnoonni duuriyyeen kun haadha manaa ofii bira buluu hin dandeessu. Shaarmuxaa Amaaraa, shaarmuxaa Tigiree, shaarmuxaa Guraagee wajjin bulti. Hoteela VIP filattee barbaadde. Murna akkasiitu guyyaa tokko ajandaan biyyaa maali jettee gadi baaftee ajandaa biyyaa dubbisuu hin dandeessu. Dhuftee dhugdee machooftee chaappistikii dibattee fuula ishee istiimii seentee akka dubartiitti gadi baatee akkasitti uummata irratti miidiyaa harkaa qabdu kanaan ijoollee duriyyee kunoo miidiyaatti naqattee propagaandaa afuufti, birriitti kaffaltee ijoollee birrii biran dabarre kan akka seeraa naamusa gaazexeessummaallee kan hin qabaatiin ijoollee akkasitti fayyadamteetu gadi baaftee propagaandaa uummatatti gadi naqxee jechuudha. Garuu uummanni keenya eenyu akka isaaf jabaachuu qabu, eenyutti akka kophee bituu qabu ni beeka. Humna isaa hin arganne malee, humna isaatu laamsha'e malee, diinagdee isaatu laamsha'e malee, akka galuu hin qabnetti, akka diinagdeen isaa ol hin jennetti murna duriyyee kana irratti wal ijaaree diinagdee isaa burkuteesse malee uummanni keenya eenyutti akka kophee bituu qabu beeka ture qajeelche. Har'as hin qusanne hamma danda'utti harmee sabbata itti hikkatteetti hamma humna isheetti akaayii boqqolloos ta'uu cabsitee itti akoofti, garaa ittiin jabaatu. Nummoo uummanni Oromoo golee addunyaa mararra jirtan kaayyoo abaaboo woboo kana jalatti hiriira. Akeeka keessan addunyaa beeksisa. Kaayyoon waraana bilisummaa Oromoo kana jedha. Eenyuttiyyuu ifa godha, beeksisa. Sabaaf sablammii hubachiisa. Nuyis hubachiisaa jirra. Kan afaan Amaariffaa dubbatu, kan afaan Tigiriffaa dubbatu. Kaayyoon keenya kaayyoon waraana bilisummaa Oromoo kana miti. Nama ajjeesu miti. Isaa kan jedhan kun jarattiin kun duriyyeedha jedheen nan dubbadhaan dhugaa rabbii eenyuttiyyuu afaan Amaariffaan saboota wajjin walii galuu waan hin danda'uuf no akkas miti. Kaayyoon waraana bilisummaa Oromoo sin ajjeesu miti. Isin Oromoo kabajjanii Oromoo jalatti bultanii eenyummaa Oromoo simattanii Oromummaa kana fudhattu taanaan waraanni bilisummaa Oromoo eenyuttiyyuu quba buusuu hin danda'u. Otoo silaa sin ajjeesuu barbaada ta'e, sin saamuu barbaada ta'e har'a dhufee iddoo kanatti waan barbaade sin harkaa fudhatee bahuu danda'a. Siniin fuudhee lafa barbaadetti ajjeesuu danda'a. Eenyuyyuu isa dhorkee hin jiru. Magaala barbaade seenee ba'aa jira. Kana quba qabaadhaa jedheen hubachiisa. Isinillee diyaaspooraan Oromoollee lafa jirtanitti addunyaa akkasitti hubachiisa. Dippiloomaatonni Oromoo akka kanatti hojjedha. Jabaadha. Irreen keenya haa jabaatu caalaatti. Irreen keenya jabaachaa jira caalaatti haa jabaatu. Qawweetti amanuu qabna. Dirqamadha kun. Abbootiin amantii sheekonni uummata keenyatti sodaa naquudha hojiin ishee. Guyyaa barbaaddee facaasaa hin jettu kunoo qidaamee kana dhaxxee beeta mangistii keessatti diggisii nyaatti. Diggisii nyaataa oolte gadi baate immoo mana amantaa keessatti uummata walitti qabdeetu uummata sodaa, dargaggeessa sodaa. Akka dargaggeessillee namni tokko gororallee yoo itti tufe akka namni kun gororaallee ofirraa hin xaawwannetti sodaa akkasitti naqaa oolti waan ta'eef nuni addunyaan akkuma itti amantu kana qawweetti amanuu qabna. Garuu as keessatti
mirga eenyuutti bu'uuf takkaa fedhan qabnu kuni hawwii keenyas miti. Oromoon eenyuun iyyuu cabsuu miti kan hidhate. Kan inni cabsuu barbaadu sirna dhufaa darbaa Oromoo boossistu sirna dhufaa darbaa qaroo Oromoo jaamsuu malee qaroo Oromoo takkaa banuu hin barbaanne kana. Kanaafiyyuu kaayyoon keenyi akeekni keenya kana ta'uusaa hubachiisa. Qawweetti haa amannu. Falli keenya waa'ee qarqara yookaan immoo daangaa bichaa goomu miti. Handhuura qabamnee jirra. Handhuura keenya haa furannuun. Dhaamsa kootii galatoomaa ulfaadhaa. Yoon irraa maqallee daa'imaa na qajeelchaan jedhaanii galatoomaa. Tole galatoomee jira. Galanni kee bilisummaa haa ta'u. Bareedina irraas qinatti fakkaata. Galatoomee fayyaa ta'ii warroonni amma seentanillee warra dura jirtanillee akkam jirtu nagaa keessanii namni isin mijatu muutii kaafadhaatu dubbadha. Goota biyya ajjeesin dubbanne natti fakkaata sagalee keessa hin dhageenye yookiin irraa siqatee hin beeku ayyaasa baallee dhagee jira. Joora goota biyya ajjeese sabboo sadan keessa namni isin mijate dambooba muutii kaafadhaa dubbadha. Hayyee akkam jirtu nagaa hundi keessanoo akkam? Isanan dursa natti fakkaata gootota. Okay, sorry, yeah, go ahead. Dhiifamaan earfooniin gurrarraa qabaa inni dura seeneen ilaalle dhiifamaan of kalcha abbaan isin mijatu dubbadha. Hayyee anillee dubbii isinitti hin dheeressu. Yaada gaggaarii baay'ee murteessaa ta'etu haasa'amaa ture. Nan dhagamaati? Dhagama. Hayyee. Yaada baay'ee gaarii ta'etu dubbatamaa jira dubbatamaallee ture. Namni hunduyyuu nama baay'ee dammaqe kan bakkana jiru kan akkanaa galitti. Anilleen waa isinii jechuun barbaade garuu oduu hireen hin deemin dura hiree argachuu barbaadeen ture dubbachuudhaafi. Waan dubbatamuu qabu baay'ee haasoftanii jirtu. Irra deddeebi'uu ta'a. Keessattuu jirra amma baay'ee haasofte galatoomii waa hunduma kaaste. Ani wannin isinii jechuu barbaade yoo akka seenatitti deebinee qabsoo Oromoo tana gara duubatirraa kaafnee ilaalle gootonni Oromoo shinniggatti dhuman suni hoogganaa isaanii qabatanii deemaniiti. Hoogganaan isaaniitillee Magarsaa Barii yookaan Bariisoo Waabee namni jedhamu qabsoo tana dura mootummaa keessa taa'ee deeggaraa tureetti irratti baramnaan gaarumatti galee dhaqee hoogganuu calqabe jedhan akka seenaa dhagayetti. Jeneraal Taaddasaa Birruu garagalcha Hagla Sillaas irratti godhamaa ture baay'ee itti gaafatamaa kubur zabeenyaa kan jedhan ta'e Rippaabilikaan Gaardii amma jedhamu kana jechaadha. Itti gaafatamaa warra akkanaa ta'eeti garagalcha Hagla Sillaas irratti yaalame Mangistuu Niwaamee fi Garmaamee Maalii kan jedhamu wayii yaalanii turanii sansan isatu fashalsee jechaadha. Inni yeroo san sirna san tajaajilaa ture. Maccaa fi Tuulamaa itti deddeebi'ee xaalayaa barreessee fi yaamaa ture. Booda garuu sirriitti hin galleef ture isni abbaasaa waraanaan irraa sirna mootummaati irratti deemee du'ee abbaan isaa. Kanaaf ilma xiqqaa fuudhanii harratanii haati waan irra hin jirreef ofii guddisan. Gaafa isa guddisan hin beeku gaafa itti aaranii jecha badaasan jedhanii ni arrabsu. Warra kaan akkas jedhanii arrabsanii itti dhagamaa ture. Nama akkasitti afaan Oromoolee xiqqoo akka ijoollee baadiyyaa kanatti naasa'u jedhanii nama santu eenyummaa isaa baree dammaqee gaafa waamicha dhaga'ee fudhate garagalee har'a kun Oromoo keessatti Oromoo hunda biratti seenansaa du'aa olitti yaadatamee Oromoo hundaan kabajamee jiraataa jira. Seenaa guddaa hamma san ga'u kan hojjete. Waan deemuuf isinitti ani maduma irratti Baaroo Tumsaatis nama Itoophiyaan yoo san barsiifatte muraasa keessaa nama qubaan lakkaa'amu keessaa tokko ture. Magaaluma taa'ee jechaadha Finfinnuma taa'ee hojjetaa mootummaa ta'ee qabsoo deeggaraa ture booda irratti dammaqamnaan bosonatti galee har'ate haga lubbuu wareegamutti
qabsoo hidhannootti makamee lolaa ture jechaadha. Lolee lolchiisaa ture hoogganni guddaan sun jechaadha. Wannin isiniin jechuu barbaade warra akkanaa baay'ee lakkaa'uu dandeenya yeroo fixuutaati. Matuma mataan isinii jedhe amma hir'inniin ani qabsoo Oromoo keessatti argu waamichi gahaan karaa jaarmiyaa Oromoo ABO WBO waamichi gahaan sirna kana keessa warra jiraniif hin godhamne akkan ani yaadutti jechaadha. Waan akkanumatti namni dhuunfaa yoo hiree dubbii maayikii fudhatee waa dubbatu akka amma dubbataa jiru kanatti waa jedhe malee officially boru biyya tana keessa jiraachuu deemta. Waan takkan isiniti dabala itti isinii dabala asirratti miidiyaa yuutuubii Tigree tokkotu maal jedha Zaaraa miidiyaa kan jedhu gurbaan achirraa haasa'u sun maal jedha horni konverseeshinii hayyoonni Oromoo irratti dhiyaatanii haasa'an san officially warri Ameerikaatis gamtaa Awurooppaatis gamtaa Afrikaatis officially nama qacaratanii nama waan isaan achirratti haasa'amuu fi after post Abiy jechaadha Abiyin booda maaltu ta'uu danda'a jedhamee irratti hayyoonni hamma kana gaanii fi murteessoo ta'an siyaasa biyya sanii shape godhuu danda'an achirratti dhiyaatanii haasa'aa jiru. Sanuu constituentii Abiy himatu bakka Abiy nan dhufee jedhu himaturraa hayyoonni ba'an isa qaari'amtee booda hiree maaltu jira kan jedhan irratti mari'ataa jiru jedhameeti nama afaan hiiku ramadatanii gamtaan Afrikaa gamtaan Awurooppaatii fi Ameerikaan jechaadha. Waan achirratti dubbatamu hiikachaa jiru ana kana clearly quba qabaa jedhee taasise yuutuberichi Tigree sun. Gurbaan sun baay'ee informationii gahaa qaba. Hiddi isaanii akkuma jirutti jira biyya keessas bakka hedduudha ofiisii gurguddaa kana keessattis. Amma maalan isiniin jechuu barbaadanii qora hayyoonni Oromoo siyaatiritti taa'uu deeman ka atteeshiniin guddaan itti kennamee laalamaa jiru kana irratti nuyi hamma amma as jirru kun nama tokko filannee maqaa keenya itti erganee nama sanitti maqaa erginee liistii namoota sanii liistii namoota kanaa jechaadha nama amannu as keessaa filannee itti erginaa. Namni sun immoo akka namoonni kun wal gaanii yaada faallaa nagarree hanga ammaatitti warri amma mana kana keessa wajjin hin jirru. Yaanni namoota kanaa yaa hayyoota keenya turtaniiyyuu amma walitti dhuftanii jirtu. Yaanni kun yaada hawaasa Oromoo miidiyaa gubbarra jiru warra dhiibbaa uumuu danda'uuti. Waamicha nuyi goonu kanarratti gara qabsoo sabaatti akka dhufu eenyuyyuu biyya san keessatti daa'ima guddifachuuf hergeree jiraachuuf abdii achirraa qaba yoo ta'e yoo dadhabee jedhe diina kana jala harka fudhachuu yoo danda'e immoo waamicha seenaa kanarratti Oromoo jalaa owwaatee hireen isaa hegereen isaa waamicha kanaan kan murtooftu ta'ee Oromoos haa ta'u abbaa fedheeyyuu haa ta'u nama Oromiyaa keessa jiraachuu fi Oromiyaa keessatti horee ijoollee guddifadhee jiraadha jiru tokko jedhanii waamicha baay'ee siiriyeesii ta'e karaa waraana keenyatiinis karaa hoogganootaatiin darbee hoogganoonni tunis immoo warri siyaatiritti wal ga'u teessu warri hayyootaa tunis waamicha gahaa tokko waraana piipin olii gadi hin deemtu kan Itoophiyaa waraana Itoophiyaa jedhamu kanas ilmaan Oromoo achi keessa jiraniif completely waamichi siiriyeesii godhamee fi karaa waraana bilisummaa Oromoo gaafa dhumaati gaafa argitanii gaafa yeroo dhumaati kun jedhanii waamicha godhanii fi hayyoonni tunis immoo hayyoonni walgeessu tunis pointii isaan conclusion isaanii dhumarratti qabatan keessa waamichi isa baay'ee siiriyeesii warra siviiliitiif warra diasporaa jiraniif warra biyya keessa jiraniif dargaggoota Oromoo jiran hundaaf yoo waamichi godhamee fi waamichi gahaan tokko godhamee fi kan jedhu waraqaan nuyi amma jechaadha barreeffannee hiree biraan geenyee namoota sagantaa seeratti hirmaachuuf hiree qabaachuu danda'an biraan geenyee pointii kanarratti ni hafa kanas itti dabalachuu qabna kan jettan irratti mari'annee waan san barreeffamaan laal
miidiyaan baay'ee siiriyasii fi piroofeeshinaalii hojjetu yaada uummataa jedhee saampilii geggeessa yeroo baay'ee. Amma miidiyaa tiiktookii kanarratti yoo iskrool gootanii ilaaltan bakka ijoolleen Oromoo bakka hawaasni Oromoo itti mari'atu mana beekamaa yoo deemtan yaada baay'ee walitti dhiyaatu avreejiidhaan walakkaadhaan ol kan ta'e harka 100 harka 60 ol kan ta'e yaada wal fakkaatuu fi waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin yaada Oromoo miira Oromoon waraanni bilisummaa Oromoo qabu kana qabaachaa jira yeroo ammaa kana. Kanammoo miidiyaa piroofeeshinaalii waan san hojjetee har'atee saampilii akkasii geggeessee dhiyeessu waan hin qabneef nuyi wanti godhuu qabnu maqaa keenya nama amma filannutti erginee poointii kanammoo barreeffamaan qabxuma lamallee haa taatu gadi qabnee barreessinee yaadni kun yaada karaa miidiyaa namoonni dhiibbaa uumuu danda'an warri as keessa jiran hundi keessanii warri amma na dura haasoftan hundi keessanuu olmoos na dura haasoftanii jirtu jedhee yaada. Yaadni keessa yaada baay'ee bilchaataa yaada baay'ee murteessaa fi yaada Oromoon amma qabaachuu qabuudhas dhugaadhallee. Kanaaf poointiidhaan qabannee waan kana fuunee achiin osoo gaannee Malli maal ta'e damboo Jirtu irratti qabame na fakkaata moo xumuratee dhaabe na fakkaata? I don't know. hin dhaabne wanni amma telefoonatti dhufee waan qabeefu. oh Haa? maragaan turre Lakki dhaabbatteerta waan xumurtee nutti fakkaatee hin dhaabbatte walakkaana. ayye idan xumura gara xumuraatti dhiyaadhe na offolchaa'uun isintti dheeresse wantini ani amma isin jechaa jiru kuni sirni suni gaafa hayyoonni teenya walitti dhuftee haasofte caffee irratti yaa'anii warratanii kan iyyanii maraatanii waan qabatanii gallakkisan wallaalan walitti dhufeenyi ummata keenyaa maal akka fiduu danda'u waan beekaniif wanti dubbiin Booranatti kaate tuni dubbiin aanaa meeqa maalii goone akkana goone jedhan tuni lola dalgaa uumanii Oromoo maasidhaan lafarraa buqqee akka yeroo abdii ilee san tokko uumanii ummata buqqee kanarratti atteeshiniin nama silaa waan biraa yaaduu danda'uu deebi'ee gargaarsaaf jedhee Oromoon mataa walitti horii walitti guuruu saniin biizii godhanii jidduudhaan immoo dhaqanii harratanii akkuma amma namni na dura dubbatee san waa odeessanii ajandaa uumuu barbaadaniiti. Ajandaan takkittiin Oromoon amma qabu namicha 4 kiiloo jiru kana keessaa baasanii ari'uu qofa. Namni peenkiilarii yoo ufiin sobaa agartanii akka dhukkubbii irratti ajjeesu dhukkuba oduun taane dhukkubbii akka ajjeesu yoo akkanumatti waa irratti liqimsaa deeme barayyuu dhukkubni itti jabaachaa deeme booda lubbuu isaa qaarisa ajjeesa. Kanaaf xiyyeeffannaan Oromoo kan yeroo kamiyyuu caalaa Sumaaleen hiriira baatee jirti yoo isinuu quba qabaattan mormii waan sanii irratti jechaadha. Fakkeessadaafis wanni deeggartoos baatee jirti garuu dhugaa jirtu isinis ni amanti akka balaa isiidhaaf qabu ni amanti politikaan isin hojjechuu ta'a kan jedhu sirni kuni agartanii balaaf isin saaxiluuf deema aangootti isinittiin dheereffachuu deema jedhanii hubachiisuudha jira. San irratti immoo jechaadha ibsa keenya keessatti yoo akkasitti bayeef gaariidha akka poointiitti yoo itti daballe garuu waamichi yoo godhame an dhugaan isiniin jedha warri kanaan dura qabsoo kun mootummaa keessa taa'ee kun maqaa fakkeenya isinii kaasaa ture waan qabsoon Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo gaara jiruuf deemanii dhaqanii itti makamaa turan. Har'a waraanni bilisummaa Oromoo seenaa keessatti humna hamma ammaa kana ga'u ijaarratee kan hin beekne garuu humna isaanitti dabalamu miidiyaa warra diinaa kanarraa akka dhageenyutti guyyaa guyyaan wanni gara faannoo deemu heddummaataa jiru. Hir'inni kun kan mul'ateef garamii fi moo ijoollee Oromootti achi keessa hin jirre akka hin jenne kunoo ni agarra akka isaan itti haffasan ijoollee
bakka hundaayyuu. Kanaafi qabsoo Oromootitu ittiin amanamne moo dhugaa Oromootitu hin jirre moo Oromootu dhugaa hin qabne moo qabsoo bilisummaa waboon qabsaa'uutitu dhugaa miti moo maaliif waamichi godhamee irratti waamichi saniin bakki murtaa'anii fi iddoon baay'ee agartanii jireenya isaaniitiif waan hundaafuu isaan dandeessisu godhamee akka sanadu ta'e kan jedhuun yaada qabaa. Yoon isinti dheeressuu baadhee yookaan immoo ajandaa isin jalaa jijjiiruu baadhee borus yoo akka kanatti mana kana fakkaatutti isaa ta'u manuma kanatti isaa ta'u walitti deebine ajandaa wayii kaasnee baay'ee fedhii keenya dubbannee ofirraa waan buqqifne fakkaannee har'annee addaan galla. Kalees akkas godhaa turre. Borus yoo kanuma itti fufaa deemne nuyi hamma wal dhageenyu kanaa fi nama 20 hin caalle kana kan 20 wayirra 30 hin geenye kana irratti waa dubbanneetuma dhaabuu osoo hin taane ibsa baafannee ibsa san immoo hogganoota san biraan akka itti ga'uu dandeenya. Hogganoonni sun immoo dhiibbaa uumtoota miidiyaa gubbarra jiran ijoollee Oromoo sabboontotatu nu biraan gaate ilmaan Oromoo hawaasa Oromooti kun agartanii nama muraasa miti. Akkas godhanii osoo biraan ga'anii yaada jedhuun isinii dabarsuu barbaade namni yaada koo kana sirriitti hubattanii fireem itti goonee har'annee akkana yoo goone bareedaa agartanii nama waa beeku jedhanii bira teessee waa balleessitaa jedhan yoo mi'a wayii waan ta'e harkaan hojjetu nama ogeessa bira ta'anii waa balleessu jedhanii yoo san balleessite jedhee sirraa fuudhetti bocuu kana waan ta'e hojjechuu kana sii sirreessaa jedhan hammaan isin fuuldura taa'ee waan akkanaa natti dhagame kana yoon dubbadhu akkasii biti akkanatti yoo deemne irra bu'aa qabaataa warri jettanii fi bareechuu dandeessan oduu kanarratti dubbannee nama immoo filannee nama filannu kanarratti maqaa keenya kanuma asirraa qabnu kana waa ta'u ergannee hireen ni beeka amma kana warra miidiyaa bakka mana kana turee bahee asirraa nama hedduu ni beeka achumaa yaada isaatis itti dabalee wanni kun akka ajandaa ta'u osoo nuuf qabamee kan jedhuun dubbachuu barbaade. Yoon kararraa illee yaada keessan jallisis ifa manaa godhaati asuma irratti hin xumuraan an dheeressee garuu na uffachaa. Adichi baay'ee gaariidha. Namni na dursu okay kana dursoo jiraatan masaa ta'uu dandeettu nama afoo bu'uun fedhu yoo ammas namni na dursu jiraate itti fufi anaasitti ana booda itti fufi. Okay akkas taanan gaariidha yoo walii galle gaariidha an yaadichuma amma faayinaalii irraa obbo Damboobaan dubbate kanarraa waan tokko jedhee bira darba. Gaariidha yaanni gaariidha Oromoo maqaa Oromoo dhabatee yookaan dhiiga Oromoo ofirraa qabaatee an Oromoodha jedhee namni dachii tan irra jiru osoo amanee waraanni bilisummaa Oromoo kiyyaa naaf jedhee lubbuu isaa jijjiirraa hin qabne kennaa jira. Sababiin inni bosona galeefis qawwee malee Oromoon akka hin bilisoomne amanee naaf jecha bosona galee jedhee namni Oromoo kamuu osoo hubatee bakka takkatti dhufe anaafis eenyuufis nama qawwee malee Oromoon hin bilisoomu jedhee amanu hundaafuu gammachuudha. Murni amma maqaa Oromootiin aangoo qabatee biyya diiguu jiru kun osoo amanee akkuma amma fakkeenyota hedduu akka Jeneraal Taaddasee Birruu fa'aa diina waliin hojjetaa turanii faayinaalii Oromummaan isaanii dhagahamee Oromoon haa baratu jennaan Oromoon hoo baratee ummata salphaa miti ummata heddumminaan biyya tana irra garagalu gaafa ammoo heddummina kanaan barnoota barate nu hin jirru jecha kana lammata ittiin deebiniidha. Inni kan itti ajjeefame jechuudha akka poointii waan tokko irraa hubannutti. Inni dubbii waan galteef akkuma Damboobaan asirraa dubbataa ture kallattiin inni ittiin Oromummaa ofiitiif eenyummaa isaa baree seenaa guddaa waan qabuufi irraa deebi'uu hin dandeenye maaliif Oromummatu galee fi eenyummaa isaatitu galee fi
jecha Oromoon haa baratu san dhaabuu dinnaan faayinaalii inni rarraafamuudhaan ajjeefame. Yes. Osoo hundi isaaniitu akkanatti dubbiin galtee fi sabatti waan deeban taate eenyuufuu gammachuudha. Garuu ana akka kiyyaatti kun yaada dhuunfaa kiyyaa. Jarri kun waggaa torba Oromoon caccabee waggaa torba kana waan Oromoon hin taane miti waggaa torba kana guutumaan guututti Oromoo lolatu itti labsame ifatti jechuudha. Akka duraa dhoksaan hayyoonni hin awwaalamne hayyoonni hin qalamne dhoksaadha yeroo achi dura 27 san keessa jechuudha. Dhoksaadhaan hayyoonni beekoon bebbeekamoon hedduun isaanii dhabamaniiru. Amma garuu ammoo maaltu ta'ame ifatti lollinuu itti labsame. Kana yommuu jedhu murni amma aangoo qabates kan arra Oromoo qalaa jirus kan ifatti Oromoo lola itti awaajes isaanuma duraasan. Maal godhanii warra duraa isaan gabroonfatee aangoo olaanaa isaan irratti argatee isaan ajajaa ture. Akkaataa isaan irraa bobba'anii isinuu ni beektu. Akkaataa ammoo aangoon kun warra gaafa duraa diinaaf gabroomee qe'ee abbaa isaa itti agarsiisaa saamsisaa gubsiisaa bulee ture sanii akkaataa isaan ammoo aangoo irra garagalatanii aangoo tana dhuunfataniin anaaf isinuu daa'imni garaa haadhaa jirtullee ni beekti. An kana hundi jechuu barbaadeef wama dur baratan wama dur Oromoo irratti dalagaa turan dur seennu kaayyoota Oromoo ajjeessaa ture isaanii Geetachoo Raddaa waan jedhee ni beektu yeroo lola TPLF san nutu ajajan isaaniif kennine san didanii dhaabbatanii nu afoo mormuu ni danda'u gaafa nu ammoo dhaabbatanii nu morman oppidooma aangoo nu kenninee fi ajaja keenya dhaqaa fudhatanii yookaan garagaltee maaf saba keenya akkana goona jettee nu mormite san abbaba aangoo qabu san yookaan hiina yookaan ajjeefne malee nama dhaqaatiin ajjeesaa yookaan qabaa hidhaa kootaati jennee ergine san isan barbaannu nuti. Usuu nu afoo dhaabbatanii nu mormanii. Ka ajjeesas isaanii ka ajaja ammoo nu kana waakkannu jedhe namtichaan. Look naannoo Oromiyaa irratti jechuudha. Nutu ajaja isaantu dhaqee ajjeesaa jedhe. Ka dhaqaatii mana hidhaatitti galchaa jennee nu ajajnu isaan ammoo ajjeesanii reeffa fe'anii nutti fiduu jedhe. Look beekamtii isaan biratti argachuufi jechuudha. Kanaaf ani gara dubbichatti yoo si deebi'e dubbii amma damboobaan tuttuqxee irratti yoo si deebi'e gara dubbii waamichaati kaati jette gaariidha waamichi. An akka kiyyatti akka hubannoo irraa qabutti yeroo ammaa kana waraanni bilisummaa Oromoo akka duraa qaama isa ala taa'ee ajaju tokko jala bulaan jiru. Kan akkasitti wal beekuu qabna. Irra deebinee bee aabaa ooba wanti jedhamee fuusa kana. Paartiinis achuma keessa jira. Waraannis achuma keessa jira. Achuma keessatti wanti hunduu dalagamaa jechuudha. Arma dura yeroo gamoo ittiin ijaarataa turan yeroo maqaa waraanaati waraana ala kana taa'anii waraana gurgursiisaa turan yeroo ala kana taa'anii waraana kallattii diinaaf akeekaa waraana tumsiisaa turan as taa'anii maqaa waraanaatiin yeroo maallaqa sassaabaa turan kan namni personaalii haajaa isaa dhuunfaa ittiin daldalaa ittiin jijjiirama jiruu isaa godhataa ture hedduudha. Kun ammoo paartiiniif yookaan waraanni wanti walitti deebi'eef keeziin isaa inni guddaan kana. Yeroo ammaa kana qaamni kamuu ala kana taa'ee waraana bilisummaa Oromoo dirree waraanaa keessa akka ajaju hin jiru. Kana wanti pooyintii sii kaaseef hin beekna hundi keenya. Sa'aatii ammaa kana waraanni bilisummaa Oromoo paartiin isaa jira addatti waraanni hoo wanti jedhamu hin jiru bakka takka hunduu. Kana wanti sii kaaseef waamicha amma hin godhamne jettee atama jettu kana look waggaa torban kana waraanni bilisummaa Oromoo osoo lolu osoo diinaa wal dha'u waamicha godhaa ture. Har'as godhaa jira. Waamichi kun kallattii adda addaatiin godhamaa ture. Ka isa waraana keessa jiru ka afaan Oromoo dubbatu. Yeroo saganteeffatanii dirree waraanaa irraa dhaamsaa fi waamicha godhaafi turan ture. Obboleessa keeti an
obboleessa kiyya ati waanjoo gabrummaa baattee gabroomsaa waliin jirta meeshaa waraanaati baatte sun kasi gabroonfataati sabaaf hin baanne gaafa achi keessatti duuti ammoo duuti kan kee du'a sareeti du'a maqaan qabne koottuu ja'a turan tokko inni waraanaaf warri sirna yookaan hattuu kana ka maqaa Oromoo dhaatee biyya keessatti aangoo fudhatee biyya bulchanee walii gaddeemuuf waamichi kallattii garaagaraatiin godhamaafii ture istiil godhamaafii jira karaa waamichaa hootaati fakkeenyuma akka armadura jeneraal Taaddasan ati haasofte irraa kaaseeti kun istiila gammaa godhamaa jira jechuudha. Hin godhamne kallattii biraatiin ammoo ni hafaa waamichi isaaniif godhamu kallattii biraatiin akkaataan itti waamamanis ni jira hoo jedhame sun waa fuulduree tarii Oromoon asirraa qabsooftu tadirree irrattis qaamaan qabsooftu karaa itti deemtu ta'a jechuudha. Karaa waamichaatiin jeneraalii hin godhamneefis uduun taane akka gaariittis godhamaafii jira. Karaa miidiyaatiin miidiyaa garaagaraa barreeffamaanis ta'e even kallattiidhaan namoota aangoo olaanaa achi keessatti qaban arra jara keessayyuu undercover ta'ee ka waraana bilisummaa Oromootiif hojjetu tokko lama miti sun beekamaadha arra maqaa dha'uu hin dandeenyu garuu ka akkasumattuu ta'ee hamma ammatti nuti bilisoomnee jirra bilisummaa biraa kana achi hin barbaannu jedhee guutumaan guutuutti karra ofi cufee ka isaaniif hojjetaa dha Oromoollee ficcisiisaaf hedduudha isaan saniifis ilma godhama cinaan wal waraanaatuma cinaan immoo godhamaaf maaf guyyaa galtuuf ni galti kanaaf karaa waamichaatiin I think ani hin godhamne waan jedhullee hin fudhu godhamaafii jira kallattiin biraa immoo jira karlaa itti waamuu dandeenyu ka karaa itti waamichi godhamuu danda'u jiraate well sun karaa duranaa itti ilaalamee itti deemamuu qabu jechuu barbaada hayyoonni amma wal ga'anii by the way waa'ee hayyoota kana waan takka nu pointii tokko wanti hubachuu qabnu hayyoonni kun har'aaf ammallee eegalanii jiru bu'aa isaanii agarre nuti qoma qabaachuu qabna eegalanii jiru hin raawwanne nuti ammoo wanti godhuu qabnu isaan duukaa bu'uu qabna isaan waan adda marii kana eegalaniif tarii waraana bilisummaa Oromoo kana kallattii kamiinuu ajajuu ni danda'u yaada faallessaa yookaan yaada dhuunfaa isaanii kennanii waraanni karaa kana akka qajeelu godhuu ni danda'u na'u ani isatti sin aman isaan akka hayyuu Oromootti durayyuu miilli isaanii bitaa mirga faca'ee warra ture tokkoon gariin isaanii warra waraana bilisummaa Oromoo ani hin beeku tarii waraanattuu hin amanu warra jedhu faatu as ture warra ammoo deebii Itoophiyaan cabuun qabdu Itoophiyaan diigamuun qabdu Oromoonis achuma keessatti waraana dhaabee nagaa isaa waan gaafate argachuu qaba Itoophiyaa ijaaruu qabna warra jedhu faatu wal ga'ee amma akka hayyoota Oromootitti wal ganiiru weel baga wal ga'an amma nuti wanti isaan irraa eegnu ka'anii jiru marii jalqabanii jiru yes basically mariin isaanii gaariidha akka ibsa ejjannoo dhumarra ka'anittis gaariidha ka ittaanu hoo maali ammas part 2 part 1 part 2 part 3 waan jedhamu itti fufa kun maaliif godhama beektu marii isaanii kana some of people dhagahanii jiru hedduun isaaniiyyuu dhagaaniiru muraasni ummataa ammas marima isaanii kanaayyuu ka shakku baay'atu jira hanga shakkiin akkanaatunis gar tokko deebitee yoo ka deeggaranis yaada isaanii deeggaru yoo ka shakkanii faallessanii mormii itti dhufu amma farmanit hamma falmiin takka isaanii dhuftutti isaanis marii isaanii gaafa duraa maalirraa haasofne ummanni maal jedhe komantii ilaaluu qabu arra hoo komantii sallaallee maal jijjiiruu qabna maaliin ummata dhufuu qabna kana sirreeffataa ummata dhageeffataa deemaa waan jijjiiruu qabaniif yaada ummata dhageeffataa dhufanii gaafa deemanii kallattiidhaan ejjannoo afaanii baafatanii waamicha ummata guddaaf waamicha akkamiin waraana bilisummaa Oromoo malee qawwee malee Oromoon bilisoomuu hin danda'u ila isaanis afaan guuttatanii faayinaalii jechuudha qawwee malee Oromoon bilisoomuu akka hin qabne gaafa mataa dubbii isaanii xumura dhufan kana gaafa jedhan gaafa kana itti amanan weel gaafa san hayyoonni kun arra Oromoon akka bilisoomuuf daandii qaranii ka'aniiru gaafa kana ammoo
waamichi isaan al dureedhaan ol bahanii godhan kun ammoo waamicha armaa dura an godhaa ture ati godhaa turte hundi keenya godhaa turre caalaa harka dhibbatti waamicha amma isaan gaafa qawwetti amananii ol ka'anii saba guddaa waamicha godhan isatu fudhatama qabaa jechuudha. Kana wanti jedheef har'a ammoo isaanuu jalqaba jiranii. Jalqaba isaanii irratti komantiin garaagaraa faallas jira gaariinis jira. Gaafa komantiin isaanii kennamu tokko ta'e gaafa yaanni isaanii ejjannoodhaan faayinaalii tokko ta'ee saba guddaa miiliyoonaan laakkamu kana waamicha tokko ol kaasan gaafsan fudhatama qabu jechuudha. Kan isaaniillee karaa kanaan laalla. Gara daangaa mooyyaltee isin darbe baay'ee naasa'u. Ela waa hedduu haasameera. Yaaduma gaariitu haasame waa'ee daangaa ispeeshaalii. Look wanti godhame ajandaadha. Sun beezikii laallachuu qabna. Tenshiniidha. Hatu yaad qalbii sabaa hatuuf kun godhame kanan walii galla. Yeroo baay'ee wanti walakkaadhaan cabee isaan irraan ka'u hunduu ajandaa akka ta'e tenshinii uummanni gara itti deemaa jiru hatanii irraa dabsu. Oromoon durayyuu jedhamee rakkoo daangaatii miti. Dhageeffadhu manni kiyya keessi jechuudha. Ila kaluma kiyya kaloo manaatitti uduu achi hin ce'in manni keessi kiyya keessummaan mana angalee ciisu keessi nagaa hoon qaban an usuu keessa manaa utubaa manaa san nagaa hin buufne gadi ba'ee kaloo kiyya waa'ee kaloo kiyyaa akkamitti dubbadha manninuu keessinuu balaa qaba keessi mana an ciisu iyyuu balaa qaba bara. Isa keessa san nagaa uduu dhumne an gabbayee akkamitti mee sammuu kamtu gabbayee waa'ee kaloo na dubbata. Mana keessa natti dhuka'aa jira beeki na ajjeesuuf mana bakka an ciisu jechuudha. Okay, kamanaa kana uduun tasgabbeessine akkamitti kaloon lufa. Kana ammoo teeshinii haa ta'u akka ta'e hubachuu qabna. Maaf yeeyyee booranni daangaadha mooyyaleen daangaadha Keeniyaa wal nu daangessitii weel. Egeree nu gaafa bilisummaa argannee tarii Oromiyaan citte taanaan karri guddaan nu qabnu mooyyaleedha. Yes kun beezikaalii waarraa hojjetamu qabu. Garuu ammoo har'aa miti. Har'a hoo maaltu jira? Mana kiyya keessa jira dubbiin. Dubbii mana kiyya keessa jiru kana akka furmaata ittiin godhanne achi fidanii daangaarata ajandaa naa banan. Warri Sumaalee waan baneedha. Kuni adeemsa kennaa miti waan mootummaan yookaan nu'uu fi Oromoo waliin buusuuf kan hiriirri baheera mooyyalee Sumaalee irraallee bahaniiru uummanni nun ilaallatuu jedhan. Uummanni Sumaalee gadi bahee nu ilaatuu jedhe kun dhimma warra siyaasaatiif siyaasaa dalagu qofatu kana hojjete kun nu ilaallatu hiriira baan kun amma maal agarsiisa? Tokko teeshinii uummata Oromoo garamitti akka jiruuf waraanni bilisummaa Oromoo sadarkaa kamirra akka ceehee uummanni ammoo hagam waraana kana faana akka jiru waan gadi fageenyaan shorokkaa guddaa isaan keessa galcheef har'a daddafanii waa'ee daangaa Sumaaleetiif Harar Jijjigaa achiin Sumaalee jinnii maalii ol kaasan tension nuti kana kanaaf bakka kennu akka hin qabne waggaa torba kana chaalenjii hedduun as gabbaatee piipiin maraatuu hedduu keessa galtee waa hedduun waraana kana cabsuuf yaalii isaan hin goone jiru hin dandeenye hin milkoofne abbas milkaa'uu hin danda'ane maali tokko durattuu kaawee poointiin gaafa shororkaa kana uumte ufumaa lafa murtee kennite paarlamaa irratti ni odeessiti gaaf kan uummanni lamaan gamaa gamanaa lola walitti dhaabaa walitti dhukaasaa jidduu ni galte amma ufumaa ajjeeftee ufumaa boottii jedhu beektu. Gaafa walakkaa kana uummanni walitti dhukaase ufii walakkaa galtee waraana ufii achi bobbaaftee maal gooti Oromoon daangaa isaatiin diinni itti cabse ilaal ummata amma lafa murtee kenniteef kana deebitee diinaa jetti dhageeffadha. Gaafa kan walakkaa seentee wama ofii goote kana tooftatu jira waan ta'eef lolli sun ni dhaabbata hamma tokko namni illee walitti dhukaasaa wal ajjeessa lubbuunis ni dabarti kana quba qabaadha kun diraamaa dura hojjetamaa tures ammas namni walitti cehaa wal fixaa wal saamaa qe'ee walii saamaa loo walii saamaa gaaf kan dubbii kan haga torbaanii haga yaa ittuma cadhiftee ilaalti waraanni isaanii jidduun galu maaliin jidduun galu ummanni walakkatti wal fixa gaafa kan gaafa ummanni gama lachiitu wal dadhabsiise walakkaa seentee guyyaa takkaaf guyyaa lamatti labsima tooftaa isaaniitiin ni dhaabsifte gaaf kana maal goote achas gargaltee diipima isin arra diina godhattanii jibbitanii balaaleffatan kanatu diina kana isinirraa dhaabee amma maal godhu barbaadde ummata kana ummata afaan qawweetiin jiru kana dura
gara ufiitti as harkisuu ummanni isaan jibbeera. Akka gaariitti dhibbatti isaan jibbe. Isinitti hin dheeressu. Ila maatii bilbilee kalimaadha jechuu akka biyyaatitti kalee bilbilee maatii erga dubbisee booda namuma ollaa jaarsa manguddoo hin dubbise wama nageenya biyyaa qe'ee kanarratti taasofsise maal jedhe kalee malee dheengadda ilma abbaa ebaluu jala mana innin ijaarrate mana waggaa meeqa itti ifaajee akka gaariitti ijaarrate mana isa cinaa kireeffatee lubbuu isaa jireenya geggeeffachuuf isa kaan ammoo ijaarratee itti jiraatuuf mana ijaarrate halkan tokkoon gireederiin dhufee achiin muka itti jisse asiin karaan boolla itti qote asiin dhagaa itti jissanii jedhe. Gurbaan sun galee gara hojii isaa deema daldalaa dhagalee hoo jedhu qeen isaa kan gara galsetti galee gurbaa achuma gaggabee amma hospitaala jire. Look! Okay, kun kana eegatee maalii fi manattuu isin fixaa jiranii ummanni maa bahee walii galtanii dirra ittuu rasaasaa isinaa fixanu maaf hin jenne jennaan hanguma san jiruu gaggeeffannee waan taanu rabbuma kadhataa eeggannaaf cadhimnaa gadi baanee waa hafuursuu dhiisi arrabuma wayiituu usuu waan faallaa nu dhagahanii jechuma an jedhe saniif jedhe qarshii biyyattii dhibba jecha qofaa fi dhageeffadhu jecha qeequu qarshii 500 haga 1,000 yooma san mana hidhaa nagalchanii amma sekondiin irraa fuudhanii yoo fuudhuu baadhee du'atu na eeggata. Kanaaf waan akkanaa kana keessa jirraa hin dubbatinii. Look, ummata kana gaafa lolli Booranaa fi Sumaalee jidduutti waa'ee lafaatiin ka'e akkuma dura jedhe ji'a guutuu akka ummanni kun wal saamu wal dhawu wal ajjeesu ni godhuu dhaabbatanii ilaalu waraana isaaniillee irraa ittisu akka walakkaan seenne gaafa ummanni wal dadhabsiisee harka walitti kennachuu deeme walakkaa seenanii diina isinirraa dhaabsifne piippiin nu jibbitan badhaadhin isin jibbitan ummataa gaagana isiniif dhaabbatu nu laalaa jedhanii akka ummanni teenshiiniidhaan deeggarsa isaaniitti garagalu godhuuf siyaasaa godhamee jechu tokko inni kana akkasitti hubachuu qabna. Nuti yoomuu taanaan umaatii qaruma dhumaarra gurguramuu qofaa miti. Oromoon guutumaan guututti daangaa miti akkuma jiru nu gurguramuu irra jira. Kana akkasitti hubannee teenshinii hatuu ta'uu isaa hubannee Oromoon keessaaf alaa akkuma waraana isaa hubatee waraana isaa deeggarutti jiru ammas wal dammaqsee furmaanni jiru waraana isaa cinaa dhaabbachuu qofa baay'ee naasa'u galatoomaa isiniin jedha.